Ashamaar kafuunee daawwattoota keenya qophii dinqa Oromoo bakka jirtan hundumaatti nageenyi keenya isin haa qaqqabu. Akkuma amala keenya guyyaa har'aa kana hayyoota Oromoo keessa nama tokko qabannee haala yeroo Oromiyaan keessa jiru kana keessa irratti xiinxalchiisuuf fudhannee qabannee dhiyaanneerra. Keessumaan guyyaa har'aa Dr. Gizaachoo Teessootii dhaggeeffattoota keenya baay'een keessan ni beektu. Dr. Gizaachoo wajjiniin turtii goonuu hamma dhumaatti nu faana akka turtanni kabajaan isin gaafannaa. Dr. Gizaachoo baga nagaadhaan gara qophii dinqa Oromoo kanatti yeroo kennaaf laattee nagaadhaan naa dhufte. Ayyee ulfaadhu galatoomii na affeeruu keessanii fi ulfaadhaan siniin jedha galatooma. Dr. Gizaachoo egaa kan kee beekumsa karaa baay'eetti fayyadamaa turre tokko ogummaa ati baratterraa waan baay'ee xiinxala adda addaa yeroo itti kennitu wantoota miidiyaan Oromoon qabus ta'ee miidiyaan kan biraa irratti illee gadi fageenyaan waan Oromoo ilaallatan baay'ee yeroo itti dhiyeessitutu argama. Egaa kanaaf kabajaa guddaa sii qabna Dooktar. Dabalataan egaati nama duudhaa, aadaa, afaan, safuu uummataa wajjiniin guddatte ta'uu kee immoo yeroo baay'ee dhamaatii ati dhimma afaan keenyaa irratti yaada ati kennituu fi karaa miidiyaalee hawaasaa kanallee yeroo ati afaan Oromootiin qulqulleessitee qubeessaa qajeelchitee yaada haaraas burqisiistee yeroo ati katabdudhaa si argina Dooktar Teessoo. Kanumarraa ka'eetan gaaffii tokkoon dubbii keenya kana jalqabuu barbaada. Keessumattuu waan teknooloojiitiin wal qabatee yeroo ati jechoota kalaqxuun argaa. Mee waa'ee sanaa Dooktar akka ati nutti himtuun barbaada. Afaan Oromoo egaa duullee afaan Oromoo kana guddisuu jechoota jijjiiruu hiikuu waan akkasii kun yeroo ammaa kanaa Oromoodhaaf dhimma guddaa inni qabu cinatti kan adeemaa jirudha. Kanaafuu waan kanarraa xiqqoo akka ati dubbattuu fi barbaada. Mee ni danda'ama jechoota teknooloojiitiif hiikaa afaan Oromoo argachuu dandeenyaa Dooktar Gizaachoo? Ani akkan yaalee argetti hamma yaaletti afaan Oromoo baay'ee bal'aadha. Hedduu sooressadha. Teknooloojii dur qabnurraa kaasnee teknooloojii ammayyaatti fiduu dandeenya. Jechoota afaan Oromoo keessa jiranirraa kaanee gara achi as gara ammayyaatti fiduu dandeenya hedduu baay'eedha. Keessumaa afaan injineeringii yookaan afaan teknooloojii kan ta'e sararaan wal quunnamuudha. Sararaan komunikeet gochuudha. Sarara sana keessatti hundinuu gahee mataa isaanii fi fakkii mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf injineering giraafiksii waan jedhamu keessatti waan tokko karaa adda addaa ilaalanii karaa akka bifa tokkotti akka namni ilaalutti otoo hin ta'in akka bifa lameetti dhahan inni dhiyaatu. Fakkeenyaaf karaa fuulduraa ilaalamee fuuldurri isaa kana fakkaata, karaa mirgaa ilaalamee karaa mirgaa kana fakkaata. Karaa irra keessa karaa bantii irraa hoosii gadi ilaalle kana fakkaata han jedhudha hani kaa'u injineeringii keessatti jechuudha. Akka nama footograafiidhaan kaasee kaameeraadhaan kaasee ittiin ilaalamu meeshaan hundinuu waan jiru hundinuu. Amma gaa fuul dura waan jiru kana amma fuul dura jedha Oromoon. Fuullee duraa jechuudha. Front view jechuudha. Achirraa fudhachuu dandeenya. Fuullee dura fuul dura inni jedhu sun fuullee duraa hin jedhu fakkaata. Fuullee duraa isa jedhu sana fudhachuu dandeenya jechuudha. Fuul mirga jechuu dandeenya jechuudha. Eega fuul dura jennee fuul mirga jechuun seeruma keessa jira jechuudha. Erga fuul mirga jennee fuul duuba jechuu hin dandeenya jechuudha. Fuullee duubaa jechuudha. Rear view hin jedhu sanadha. Fuul mirgaa sun right side view isa jedhanidha. Injineeringii keessatti jechuudha. Fuul bantii inni jedhu immoo top view isa jedhu sanadha jechuudha. Amma kanarraa fuunee yoo ilaalle kun jechoota irraa fudhatama jechuudha. Inni lammaffaa immoo meeshaa Oromoon kanaan dura teknooloojii Oromoon
ittiin fayyadamu akka ammayyaatti goona itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa jechuudha. Inni fakkeenyi isaa maalidhaa? Waan meeshaan ittiin qotisa keessatti loloosoon jedhamu jira. Wanni gindii fi babattee walitti fidu jechuudha. Gindii keessa ba'ee babattee lamaan bitaaf mirgaa jiru walitti fidu suni qonyee wajjiniin walitti hidhama. Hiittaa fi qonyee wajjiniin inni sun loloosoo jedhama. Loloosoon suni bolt isa jedhu ta'uu danda'a yookaan shaft isa jedhu ta'uu danda'a jechuudha injineeringii keessatti jechuudha. Inni ittiin hidhan immoo booltiin nuts inni jedhan itti micciiranii buloonii sanatti ittiin hidhan jechuudha. Isa ittiin hidhan isheen ittiin naannoftu suni hudhaa jedhamuu dandeessa jechuudha. Hudhaanii waan joorra jira qincirtii lamaan qincirtii sana lamaan walitti hudha jechuudha. Walitti hudhaa jechuun hin danda'ama jechuudha. Maaliif loloosoo sana mataatti ta'ee itti hidhuu danda'a jechuudha. Waan akkasii kana achirraa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tole galatoomi Dooktar Teessoo. Egaa waan afaan keenyaa kun yeroo dubbatanii namatti mi'aa waan egaa akka afaaniitti immoo afaan egaa afaanuma akka afaaniittu argachuun keenya 1991 booda ergasiidhaa kunoo qabsoo gurguddaa adeemamee sabni Oromoo gonfate keessaa afaansaa gara afaan dubbiirra darbee gara afaan barreeffamaatti dhufuusaati afaan barnootaatti dhufuusaati kana gaafa jennu gaa afaan kana guddifnee iddoodhaan geenye jechuu miti teknooloojiidhaan afaan fayyaa afaan teknooloojii afaan injineringii gochuun nurraa eegama afaan siyaasaa afaan dinagdee afaan kompiitaraa gochuutu nurraa eegama dhimma afaanii ilaalchisee hojii gurguddaan hojii jajjabaan akka nu eeggataa jiru egaa akeekuma atamma dubbataa jirtu kanarraa ilaallee ammoo ofuma keenya akka qabnu jechoota sanaaf ergifannaa fagoo akka hin dhaqne baay'ee isaa dugduuba deebinee waan qabnu keessa hiika jechootaa kana argannee teknooloojiitti madaqsuu akka dandeenyuuf ka'umsa gaarii nu ta'a. Deebii ati ibsi ati nu laatte Dooktar Teessoo. Egaa mee kanarraa xiqqoo achi si baasuu hin ta'iniiti waa'ee amma itti jirru kanarrattan xiqqoo muuxannoo kee keessumattuu qorannoo keetiin wal qabsiisee waan ati hojjetu tokko tokkorraa ka'eetan gaaffii haala yerootti si deebisa. Gaaffii kana keessaa gaa biyya keenya keessatti yoo fudhattee ilaalte sabaaf sablammii hedduutu jiraata. Impaayera Itoophiyaa jedhamtu sana keessa saba hedduutu jiraata. Saba kana keessa sabni Oromoo saba guddicha beekamaadha. Haa ta'u malee akkuma koloneeffattoonni biyyoota Afrikaa hedduu koloneeffatanii waggoota 100 irra tursan sanaa impaayerri Itoophiyaa kana keessatti garbummaan baroota dheeraa dagaagee jira. Sabni baay'een keessumattuu sabni muraasni sabni bicuun yeroo innitti saboota gita warra bittootaatiin walitti cafaqamee eenyummaa isaa dhabee of dhabee hedduunsaa ragaa baay'ee baasuun hin danda'ama. Haa ta'u malee egaa bu'aan garbummaan namarra dheerachuu kun yookaan garbummaan bubbulte maalitti geddaramti Dooktar Teessoo? Mee kana qabatama fakkeenya biyya keenya keessa jiru saba xiqqaarraas haa ta'u akka Oromoottus akka saba Oromoottuu haa ta'u garbummaan gaafa namarra bubbultu tutturtu maalitti geddaramti Dooktar Teessoo? Ilaa amma garbummaan suni garbummaan inni jiru qaamaan biyya bituu qaamaan nama bituu qofaa otoo hin ta'in qaamaan garboomuu otoo hin ta'in qorqalbiin dhala namaa akkatti ilaalu akkatti dubbatu akkatti madaalu akkatti waa tokko xiinxalu akkatti yaadu akki Oromoo fi akki halagaa adda. Keessumaa yoo garboomfataan tokko dhufa ta'e akkaataa inni itti yaadu filosoofii mataasaa yaada mataasaa amantii mataasaa fudhatee dhufa jechuudha. Sirba mataasaa geerarsa mataasaa nyaata mataasaa aadaa hunduma waa hunda fudhatee dhufa jechuudha. Kuni amantiin kuni kan ifaa ba'es kan ifaan hin baanes jira jechuudha. Isa fudhateetu dhufee namarratti
impose godha jechuudha. Humnaan akka nuti fudhannu dhiibbaadhaan akka nuti fudhannu nu godha jechuudha. Keessumaa namoonni akka maleetti achi mootummaa jala galanii mootummaa sana jala galanii akka mootummaa sana ta'anii amantii isaa afaan isaa akka gaariitti fudhatanii filosoofii sana karaa isaan itti yaadan akkaataa itti isaan ka'an akkaataa itti uffatan akkaataa itti kufan waa hunda godhan kana yoo isaan fudhatanii namoonni akkasii kun shumata argatu eenyummaan isaanii akka gooftaatti uf ilaaluu dhaqu jechuudha. Amma akka Oromoo ta'anii akka saba cunqurfamaa yookaan akka Gambeellaa yookaan akka Anyo'aa yookaan akka Walaayittaa yookaan akka Sidaamaatti yookaan akka Sumaaleetti yoo yaadanii gadaantummaatti fakkaatan. Maaliif saba isa olaanaa sana fakkaachuu barbaadu jechuudha. Inni kun mana barumsaa keessatti bal'inaan mul'ata. Education policy keessatti jechuudha. Karoora barnootaa keessatti, kaarikulamii barnootaa keessatti keessa bu'eetu amma ijoollummaa kootti na yaadadhaa waan nuti faarsinu faarsaan nuti ganama faarsinee mana barumsaa seennu kan ittiin waaqa kadhannu gadi jennee haala isaan akka isaaniitti akka aadaa isaanii akka amantii isaanii Haayile Sillaasee faarsinee qabeenya isaanii faarsinee aadaa isaanii faarsinee afaan isaaniitiin faarsinee seenna jechuudha. Inni sun maal fideera? Waan isaan fidan hundumaa akka olaantummaatti akka ilaaltu innan keenyi sun akka doofummaatti akka ilaaltu ta'a jechuudha. Namoonni baay'een mana barumsaa keessatti warri isaanii yoo dubbisuu dhufan warri baqatan jiru warri afaan Amaaraa waan hin beekneef qaana'anii abbaan koo afaan Amaaraa hin beeku jedheeti abbaa baqata yookaan baqata namni haala akkasiitu jira yookaan Oromoo ta'e mul'achuu dideeti. Afaan Amaaraatiin dubbachuu yookaan akka Ingilizii fa'a warra Ingilizii kana godhachuu akka warra Ingiliziitti barreessuu akka warra Ingiliziitti aaktii gochuu yookaan akka warra Ameerikaa yookaan akka warruma garboonfataa sana fakkaachuu yaalachuudha. Kana keessatti ufis hin taane isaaniinis hin ta'u jechuudha. Warra isa garboonfatanis hin ta'u ufis hin ta'u gidduutti hafa jechuudha. Kuni amalli akkasii kun maal fida? Amala anti-social behavior kan jedhamu fida jechuudha. Organizii gochuu dadhabuu, faamilii ijaaruu dhabuu, abbaan manaa fi manaa wal hiikuu, faamilii keessatti obboleessaaf obboleessi wal loluu, gosaaf gosni wal loluu, walii galtee dhabuu, dhaabaaf dhaabni wal loluu, otoo dantaa wal nyaatu, dantaa wal dura dhaabbatu otoo hin qabaatiin, dantaa wal dura dhaabbatu fakkeessaniiti dantaa hambiraa fudhatanii of keessa gashanii dantaa Tigreellee consider gochuuf dantaa Amaaraallee dantaa Ingilizii dantaa isa tokkollee kana consider goone kana abaabilee sagal dantaa 99 fidanii walitti fidanii isa gammachiisuuf jecha dantaa Oromoo lafatti gatuutu jechuudha. Isa sanarratti inni dantaa Oromoo tiksummoo maaliif dantaa kana dhiifta? Maaliif akkas goota? Maaliif akkas gootan jedhu lolli ka'a jechuudha. Isa sana keessatti anti-social behavior yookaan immoo maal keessa galuu deemanii waan baay'ee waan digmaa baay'ee waan qabu digumsa guddaa waan qabu keessa darbanii akka fedhiidhaan duguuggaa sanyii irratti adeemsisu self assimilation jedhama. Uf balleessu fedhiidhumaan gosni fedhiidhaan uf balleesseeru baay'ee jira. Biyya Ingilizii keessa Weelshen jedhamanii maqaa isaanii maal isaanii gara warra gosa olaanaatti dabarsanii maqaa isaanii jijjiiranii afaan isaanii jijjiiranii booda hamma tokko ta'e booda namni afaan isaanii dubbatuun dhiba jechuudha. Namni maqaa isaanii baatee deemu jiru jechuudha. Akka ammaan keenyatti qabameeru turetti namni Kumsaa Badhaasaa Tolaa jedhamu hin hafachu. Namni Biduu jedhamu amma biduun hafaa deemeera. Namni maqaan isaa Biduu qabu jijjiirratee qaana'ee akka maleetti mana barumsaa keessatti eessatti ridicule godhanii namni maqaa badhaadhaa qabu namni maqaa badhaasaa qabu baqatee maqaa kana lagateera jechuudha. Maaliif qaaniidha maqaa hamaa. Maqaa Oromoo irratti qananiidha. Maqaa bareedaadha garuu isa sanatti waa geessanii isaan itti kolfu jechuudha. Kanaaf irraa baqateera jechuudha. Kuni maal fidaachees dhufee hansaa gatuu irratti deema jechuudha.
qomoo isaa gatuu irratti deema jechuudha. Qomoo isaa tuffachuutti deema jechuudha. Inni keessa darbe immoo ajjechaa irratti. Waa'ee Oromoo yoo kaasate ati dhiphaadhaa isaan jedhan suni ati dhiphaa taateetu mul'atta jechuudha. Biyya keenya irra qubatanii afaan isaanii utuma nuti accommodate goone isaaniin garaa bal'annee isaan wajjin jiraachaa jirru unuun biyya keenya irra lafa keenya irra qubataniitu still unutu warra dhiphoodha yaada dhiphaadha jedhanii unumaan balaaleffatu jechuudha. Yoo maal fe'e goota jara kana quubsuu hin dandeessu. Yoo maal fe'e isaa wajjiniin arginu goote yoo kadhatte yoo amansiifteen amanani because dantaan ala namaa dhaabbataadha. Dantaan garboonfataa dhaabbataadha. Hamma waggaa 1000 haa ta'u, waggaa 3,000 haa ta'u, 10,000 haa ta'u isaa wajjiniin dibeet goote fedhiidhaan amansiisuu hin dandeessu. Sana keessa gala jechuudha Oromoon. So jarri hamma warri nu garboonfatan suni nun amannetti inni garboome sunis inni sammuunsa qorqalbiinsa gara isaaniitti jijjiiramee isaan jala fiigu kun akka isaanii ta'uu yaalu kun aangoo isaan kennanii fi fudhatee Dajjaamaash Qanyaamaash OPDO keessa akka Lammaa Magarsaafaa ta'u kun akka eenyu jedhi Nagaasoo jedhi Abbaa Feete jedhi akkas ta'u kun dantaa Oromoo sana hin argu dantaan inni itti mul'atu waanuma har'a argamu waanuma har'a isaaniin otoon tuqiin asitti waan nuti amala bannee nuti amalli keenya badaa ta'eeti waan amala bannee xabbaabii waan taaneef yookaan gooxanyaa waan taaneef waan uumamarraa waan rakkina qabnuuf akkas taanatti fakkaate unuun nu surreessuu yaala malee isaan suni hamaadhan jedhu never isaan suni aadaan isaanii sirriidha afaan isaanii sirriidha waan isaan dubbatan hundinuu sirriidha dantaan isaanii sirriidha unuun nu sirreessee akka dantaa isaaniitti nu karoorsee nu soroorsee deemsuu barbaada jechuudha. Kanaaf nu fixuu keessa deemaa jechuudha. Na of kolchi Dr. Teesso ergati kaastee jedheetanii amma keessumattuu gaafaati waa'ee pirezidaantii naannoo Oromiyaa ammaa kana waa'ee lammaa maqaa dhooftee jedheetanii waa baay'eetu deemaa jira. Yoo fudhattee ilaalte ammaa torbanoota kana keessa OPDO'n waanuma gaggaarii agarsiisee waanuma gaggaarii dubbatee jedhamee wanti afarfamu waantota baay'eetu jiru. Kanaan wal qabatee illee akkati yaadanaa kennituun barbaada. Keessumattuu obbo Lammaa Magarsaa gaafa miidiyaatti as bahu na yaadadha. Garbummaanuu kanaan dura tutturtee miidiyaa irratti amma gaa ilaale. Dhaabni OPDO garbummaa akka garboome beekuu jechuun utuu ta'ee sadarkaa guddaarra gaame jechuudha. Garbummaa dhumattuu amanu. Itti dabalee maanni jechuumanni afaan isaarraa bahin si yaadachiisa. Oromoon Oromiyaan olii hamma gadiitti warraaqsa guddaa tokko nu barbaachisa jedhu. Kun immoo waanuma biyya fonqolchee waanuma garboonfataa sana achi fuudhee battalumatti goodaatti gadi galchuus fakkaata. Afaan damma akkasiitu yeroo inni mul'atu argama. Sunuu immoo ta'ee egaa. Sunuu ta'ee inni hidhamu immoo hidhamaa jira, inni du'aa jira, biyyi fudhatamaa jira, biyyi saamamaa jira, namoonni mana hidhaatti namaa jiru, guuramaa jiru, sun jira. Mee sanumaa wal qabsiisiiti egaa waan egaa malli garbummaa kun garboonfataa kuni akkamittiin amala sana fudhachiisee kan gooftaa isaanii akka tajaajilu akkamittiin nama taasisa? Gaaffii bareedaadha kuni. Tokkoffaa warri jenosaayidii gaggeessan jenosaayidii karaatti jenosaayidii haalan jenosaayidii miti duguugga sanyii miti. Yookaan immoo haxaa'insa sanyii miti nuti rakkinni keenya rakkina hiyyumaati rakkina biraati ilaal rakkina hiyyumaa jira malee yookaan immoo rakkina shororkeessitootaa jira malee inni amma qola keessaa baasee too dubbate maa rakkinni keenya ta'e nagaa buusuu didanii namoota yaadni isaanii dhiphaatu nu keessa jira namoota doofaan nu keessa jira misooman jaalatu Oromoon jiruun jaalatu jedhu mitiire. Namoonni warri dhufan nurra qubatan hin sooromu. Namoonni innan keenya immoo waggaa guutuutti dhama'ee itti buuxannaa hojjetee homaa tokko warraan argatu hin qotees maal jedhes. Qeensaan lafa mocoruu malee homaa nafu Oromoo keenya. Inni suni bu'aa dhabeeti inni nurra dhufee nurra qubatu dafee dhuma sooroma. Isaaniin siistematu gargaara.
isaaniin aadaan isaanii waa hundi isaanii deeggarsa qaba gaafa dhufanii wanni jedhan. Humni mootummaanis waa hundi seerri biyya sanaa isaaniin deeggara. Baankiin biyya sanaa isaaniin deeggara. Walii liqeessanis isaaniin deeggara argite. Nuti kana quban qabu Oromoo. Oromoon humti jiruu jibbee daldala jibbee waa tokko jibbee waan ka'uu dideetti fakkeessuufidha jechuudha. Inni suni karaa jenosaayidii ittiin haalan jenosaayidii miti wanni tun hanqatee ikoonoomii irratti nuti dadhabaa taane halkaniif guyyaa ikoonoomii yaadaa Lammaa Magarsaa wama qarshii yaada halkaniif guyyaa qarshiin silaa bilisummaa caalee biyya abbaa fi dhaloonni haalli ufii aadaan ufii lafni ufii biyyi du'aa jira nama tokko miti nama otoo hin ta'in neeshinii keenya biyya abbaa keenya du'a biyyi otoo du'aa jiru ni waa'ee qarshii yaadaa qarshii wayyaanee nu dhangalaastee nama bitaa jiru inni kaan immoo biyya alaa kana taa'ee wayyaaneef bitamee gurguramee gurguree achi as deebi'ee nu dura dhaabbachaa jira jechuudha. So inni haalli suni tokko achi keessa jira jechuudha. Amalli nama gabroomee fi karaan isaan itti bobba'anii itti fayyadamanii jenosaayidii duguuginsa sanyii kana irraa jalaa haalan jechuudha. Inni tokko immoo maaltu jira sitti fakkaate wanni amantii siriinsaa warra West Afrikaa irraa ka'e jedhama. West Afrikaan garbummaadhaan bitanii gaafa Ameerikaatti geessanii isaan aadaa kana fudhatanii deeman jedhani. Maal jedhu namoonni hundinuu du'anii nafanii namoonni kaan hin ka'u sammuun isaanii hin du'a mataan isaanii hin du'a keessatti sammuun isaanii du'eeti akka namaatti branded ta'aniiti akka namaatti yaaduu hin dandahanii jedhu. Zoombii jedhama wanni isaa fikshiniitti garagalchanii gara saayinsii fikshiniitti garagalchanii tapha ijoolleetti garagalchanii akkasittiin deemaa jira muuvii keessatti waan alle keessatti saayinsii fikshinii kana keessatti jechuudha. Zoombiin kuni namuma fakkaata mataansaa keessa hin jiru mataansaa keessaa baasanii argite keessaa xuuxanii baasanii mataa biraatti gashanii piroogiraamii godhanii mataatti gashaniiru inni sun isaaf hin yaadu. Nama akka kompiitaraatti remote controlidhaan isa ergatuuf yaada jechuudha. Akkas ta'a dhalli namaa kun. Ufin ta'uu yoo dadhabe naman biraa ta'eera jechuudha. Hin nyaataa, hin dhugaa, nyaata malee waan inni yaadu hin jiru jechuudha. Namas hin nyaataa waan arges hin nyaata. Safuu aadaa akka Oromoo yookaan akka Gambeellaa yoo ta'e dhalateera ta'e akka Gambeellaatti yaaduu hin danda'u. Akka Oromoo ta'eera ta'e akka Oromootti yaadu jechuudha. Zoombii ta'a dhalli namaa kun jechuudha. So gaafa sana maal ta'a gooftaa isaa fakkaachaa deema jechuudha. Waan gooftaan isaa piroogiraam godhe gooftaa isaa gammachiisuuf isa bite aadaa isa mana barumsaatti isa barsiise sana isa mana amantii keessatti mana qeesii mana maalii keessatti isa barsiisan kana isa fudhatee deema jechuudha. Eenyummaan isaa inni Oromummaa isaa yookaan Walaayittaa ta'u yookaan Abbaa Fe'aa ta'u eenyummaa isaa sana irraanfatee hambiraa ta'eera jechuudha. Namichi kun afaan isaallee afaan seeraa fi heera cunqurfamaa sanallee hin qabu jechuudha. Eenyummaa isaa sana keessaa of keessaa gateera. So namichi kun garaadhaan yaada jechuudha. Waanuma nyaatu qofaa barbaada jechuudha. Akka dhala namaatti boru maal ta'a laati? Safuun koo maal ta'a? Saba kana wajjin jiraadheera, saba kanarraa dhaladheera, sabni kun akka malee itti dhumuu hin qabu maalidha jedhee akkasitti uumuu hin danda'u jechuudha. Inni sun saayikooloojii sanaa waan deemuufi amma laareeboo inni jedhamu fa'aa kun amma laareeboo miti maqaa isaa laareeboodha malee namichi zoombiidha zoombii ta'eera jechuudha. Keessaa fuudhamee eenyummaan isaa keessaa xuuxamee dhumeera jechuudha. Inni maal deemaa amma maqaan isaa otoo baanfee dhufee isaan gara garboonfataa sana gara aadaa garboonfataa sanatti hin galu. Garuu akka warra garboonfataatti aaktii godhe sabootuma cunqurfames akka keenyaa kana arrabsa jechuudha. Sababuma inni ittiin nu arrabsu hin jiru ture otoo uf ta'eera ta'e otoo akka Walaayittaatti yaada ta'e otoo akka saba ufiisaa uf ta'eetti yaada ta'e sababiin inni Oromoo arrabsu hin jiru ture. Amma garuu inni sababii uf hin taaneef eenyummaan isaa already keessaa haqamee gatame eenyummaan biraa keessa waan itti guutaniif
mana qeesiitii kaasee hamma inni dooktara ta'utti isuma sanatu keessa guuteera. Ameerikaa soo dhufe biyya alaas yoo deemeera ta'e wama kana waan kana ilaala. Warri Ameerikaa reed indiyaanii lafarraa fixanii, warri Ingilizii saba baay'ee lafarraa fixanii, Awustiraaliyaatti akkas lafarraa fixanii, wama qalbii isaanii fudhateeruma olaantummaa isaanii fudhateetu isa sana dibbee reebaa jira namichi. So warri akkasii kuni gosa biraarraallee akkasuma amma wanni yoo fudhattee ilaalte namicha bulchiisa Somaalee kana yoo fudhattee ilaalte maqaan sanaan galu. Uf ta'ee akka saba Somaaleetti akka ilma Kuush tokkotti Oromoo irratti sababni isa kaasuu hin jiru. Oromoo lafarraa fixuu miti, lafa Oromoo baha Oromoo miti, Somaaleen dhufee dhiya Oromoo illee otoo qubatee nu wajjin jiraate waan hin dhukkubsu. Aadaan keenyas waan walirraa wal faallessuu hin qabu. Wajjin waggaa baay'ee kuma baay'ee warra jiraateedha. Dantaa wal faallessuu hin qabnu. Aadaa wal faallessuu illee baay'ee hin qabnu. Isa kana inni aadaa eenyu fudhatee amma aadaa warra TPLF kana fudhateetu akka warra TPLF kana yaadachuudha. Warra TPLF kana gammachiisuu barbaada jechuudha. Karaa sana Oromoo irratti bobbaasu. Milishaa ijaarratanii ittiin sanyii duguuguu jechuudha. Isaaniif liyyuu poolisii ta'ee isaaniif nagaa eegduudha. Nuuf immoo nagaa balleessituudha, booressituudha. Unuun nu fixuu fi duguuginsa sanyii nurratti adeemsisuuf kana wanni ta'a jechuudha. Kuni yeroo baay'ee haala adda addaa keessaa haala garbummaa fi garboonfataa kana keessatti waan ka'ee sabootuma cunqurfame sanatu jenoosaayidii irratti gaggeessa. Namoota isa fakkaatan, namoota aadaan isa fakkaatan silaa otoo ta'ee nuti wajjiniin akka baay'eetti firooma taanee, ollaa taanee wajjiniin haala nagaadhaan daldalaan karaa adda addaa karaa aadaa karaa adda addaa wajjiniin jiraachuu hin dandeenyu, wajjiniin guddachuu hin dandeenyu, isatu deebi'ee ufumatti uf nyaachuutti deebi'e jechuudha. So yoo fudhattee ilaalte Lammaa Magarsaa fa'aa kuni Lammaa Magarsaa dantaa Oromoo ijaarsisuuf achirran ta'e. Namoonni as keessaa biyya alaa kana ta'anii Lammaa Magarsaadhaan gosh waan gaarii jedhee warri jedhanillee gammadanillee jiru jechuudha. Isaanis san ilaalanii uf ta'anii dantaa Oromoo irraan ka'anii otoo hin ta'in karaa qixxa lamaan jiru argite. Garaa laafina jira jechuudha. Nama hamma kana fitee mootummaan tokko takkaa jenoosaayidii jalqabnaan takkaa nama baay'inaan ajjeesuu jalqabnaan never dimokiraataa jettee yaadi. Hin yaadamuu kana ana jedhe otoo hin ta'in ana qofaatu amanaa otoo hin ta'in saayintistoota jira. Takkaa jenoosaayidii goonaan jenoosaayidii ta'eera jechuudha. Warra sabjeektii warra jenoosaayidii godhe sana qabatee dimokiraataa hin ta'u jechuudha. Isaaniif mirga hin kennu yoomiyyuu taanaan jechuudha. Qobaa isaanii dimokiraasii qabaachuu danda'u. Warri Tigree qobaatti dimokiraasii qabaatanii gammadanii jiraachuu danda'u biyya sana keessa. Amma warra Tigrootaa gaafatte illee dimokiraasiin jiraasiin jedhu. Garuu nun ammatu. Dooktar Teessoo dhugaaf taanaan yaaduma qalbii namaa fuudhee adeemudha. Qabxii ati kaasaa jirtu. Keessumattuu faayidaatti gurguramanii sammuudhaa huqqatanii garaa bal'achuu namni faayidaatti hirkatee lammii gurguruu, lammii dabarsee kennuu. Caasaan TPLF hojjetu kun immoo biyya keessayyuu darbee biyya keessatti iddoo adda addaatti kan bixxilan sanarrayyuu darbee caasaasaa akka inni biyya alaatti illee diriirfate egaa atumtuu amma tuttuquu jalqabdeetta. Kanarraa kan ka'e immoo yeroo baay'ee uummata Oromoo kana iddoo adda addaatti yeroo isaan itti gargar qoodan haasaa mata duree kennuuf yeroo baay'ee uummata Oromoo sooshaal miidiyaa kana yeroo argattee hordofta ta'e yeroo itti lagaan gosaan iddoon amantiin adda adda qoodanii dhimmoota akkasii kana sammuu keenyatti darbatanii nuti isarratti assaayimentii yookiin hojmannee kana hojjennaa isaan garuu hojii garboomsuu, hojii ajjeesuu, hojii hidhuu, hojii balleessuu sana yeroo isaan itti fufanidha arginaa biyya keessaati. Kanaaf keessumattuu dhaloonni namoota akka keetii fi namoota si fakkaatanirraa gorsaa fi hubachiisa, beekumsa, hubannoo akka isaan argatanii fi qophii kana yeroo yerootti qopheessuu kan barbaanneef dhaloota barsiisuun kamirrayyuu caalaa bilisummaa sammuu qabaachuun
lafa ofii eenyummaa ofii aadaa ofii bade sanallee deebisanii ani nama qixxee namaati jedhanii jajjabinaan bitamuu kana jalaa bahuudhaaf kan nama dandeessisudha jechuudha. Bilisummaa guddaan bilisummaa sammuuti. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii Dinqa Oromoo maree keenya Dr. Gizaachoo Teessoo wajjin haala yeroo irratti qabxii gaaffii tokko tokko kaasee fitan ibsa adda addaa irraa fudhataa jira. Qophii keenyatti akka gammadaa jirtan abdiin qaba. Ogeessi teknikaa keenyaas Nuuree Afaamuusaa wajjin jira. Ani qopheessaan sagantaa kanaa beekamtii irra naati dhaggeeffattoota keenya. Egaa Dr. Gizaachoo Teessoo ammas ittiin si deebisa gaa qoqqoodimsi kun nu keessa seeneera. Keessumattuu uummata Oromoo karaa adda addaatiin biyya alaa kana keessatti gargar qoqqoodanii gargar cicciruu irratti yeroo isaanitti argaman ati Arsii, ati Wallagga, ati Tuulamaati akkaataa akkasiitiinidha saba Oromoo gargar qoodanii carraa kanatti fayyadamanii garbummaa waggaa hedduun irratti lakkoofsise kana sabni Oromoo qabsaa'ee bilisummaa bira yeroo inni itti ga'u dudduuba deebisuudhaan tapha kanatu adeemaadha jira Dooktar. Egaa dhuguma Oromoon gosaan adda ba'uun dhibee qabaa. Ammoo yaadni Oromoo kana tokkummaatti fidu maali? Yaadrimeerum tokkummaayyuu maali? Tokko ta'uu jechuun anii fi Dooktar Teessoon tokko ta'uu jechuudha moo maali? Mee waa kanarratti muuxannoo keetu nu qoodde. Ilaa waan jiru tokko wal shakkiitu nu keessa dhufeera. Wal shakkiin suni burqaansaa maddisaa diina keessaati han ka'u. Maalidhaa makmaaksa Oromoo keessatti qeerransa qamalee qabatanii yookaan jaldeessa qabanii gogaa qeerransaa fakkeessanii dibanii ati qeerransa jedhanii qamalee kana jaldeessa kana onneetti godhaniitu gara ati dhaqii arii jedhaniitu itti gashu fakkaata gara qamaleetti ogadhiisanii qamaleen isheen qamaleetti fiigdii haala qamaleen irra qubatu haala jaldeessi irra qubatu beekti mukanni itti galu beekti boollanni lixu beekti allayyaanni irratti sigigaatee fiigu beekti wajjin fiigdii isaan immoo ilaalan gogaa sana ilaalanii baqatu jechuudha. Waan akkasii nu keessa gadhiisanii ajentoonni wayyaanee biyya alaa galanii agarsiisanii televiziyoonii wayyaanee irratti ganamaaf galgala mul'atan achi as deebi'anii immoo dhufanii aktiivistii ta'anii akka aktiivistiitti nu keessa galanii ani amma rakkinni keenya jara sana jibbuu keenya jara kana hin amannamoo hin amannudha jara kana si'a sagal nu gubanii si'a sagal gubanneerra si'a sagalii 99 jara kana attam goone amannaadhaan yaanan jedhu amma wal qabbiinuu wal dhabbiinaan jiru maal si godhanii dhala keenya obboleessa keenyaan jedhanii maal nu godhanii miti diinarraa dhufe namichi kun kanaan dura nu ganeera ammas hin amannamoo maal hin amannanni jedhu suni anaafsi wal nu shakkisiisaa deema jechuudha. Nam tokko dhufee ati otoonuma namicha wajjiniin hojjechuu baatte namichi gogaa sana uffatee dhufe yoodhuma si bira dhaabbata ta'e yeroo hunda Starbucksiitii buna wajjiniin dhugdu ta'e yeroo hunda walgahii wajjin deemtu ta'e inni akkasumatti dhaabatee si ilaalu beekan kun dhumeera gaa innis achi galee jechuudhaan jedhu si shakka jechuudha. Lammata namni si hin amanu jechuudha. Kuni yoo gowwummaa ta'e malee jechuudha. Karaa biraa gara dantaa Oromoo sanatti adeemnu. Dantaan dhaabbataan Oromoo karaa kamiyyuu wal duran dhaabbata. Dantaan uummata Arsii haa ta'u, dantaan saba Wallaggaa haa ta'u, dantaan eenyu haa ta'u tokko wal dura dhaabbatu hin jiru yoo ilaalle akka saayinsiitti jechuudha. Nama immoo dhala namaa kana biyya lafaa kanarratti dantaadha nama wal dura nama dhaabu. Na bulchuuf akkan jennellee seera dimookiraasii keessatti gadaa keessatti Oromoon durumaa kaasee waan politikaa kun hundinuu lookaalidha naannoo irratti hundaa. Self rule waan jedhamu jira dimookiraasii keessatti jechuudha. Silaa gadaa keessatti nuti aadaa keenyadha kana wal harkattuu qabuu hin dandeenye. Ilmi Arsii tokko dhaqee Wallaggaan bulchaan ta'u bulchee wanni hin ta'u yoo filame Arsiidhuma irratti filama. Ilmi Wallaggaas Wallagga irratti filama. Ilmi Harargees ganduma feeyyuu haa waaman. Ganda gadi bu'anii burqaa balbala haa waaman.
achuma keessaa ka'a dubbiinsaa siyaasaan dimokiraasiin achuma lookaalii sana keessaa ka'a. Kana walirratti hin dhiifnu yoo amma mootummaan Oromoo tokko dhufee akkan taane godhee akka maleetti yoo istiraakcharii kana godhatee hin ta'u gosni nuti qabnullee bulookii dimokiraasiiti, bulookii gadaati, bulookii bulchiisatu achi keessa jira. Hiccitii baay'eetu achi keessa jira. Namni keenya wama qomoodhaan wal waamnu qofaatti fakkaata. Qomoo qofaatti wal waamuu otoo hin ta'in bulchiisa achirraa ka'a. Qomoo kee dura bulchitee achi warra kee irratti hangafa taatee kabajaa argattee achi immoo naannoo kee irratti filamtee achi booddeedhaan ati kutaatti ol bahaa deemtee gara biyyaa irratti biyya bulchuuf dorgommii keessan galtu jechuudha. Oromoo warri kaan immoo isarraa fuudhanii kunoonni achitti akkas hojjeteera akkasuma isa ammaaf hin filannaa jedhaniitu filanii dura taa'aa godhatu jechuudha. Karaa kamiyyuu egaa karaa eega akkas ta'e dubbiin jiru karaa kamiidhaan nuti wal lolaa jiru. Isa kamirratti nuti wal lolaa jiru. Dubbiin hin jiru iccitiin yeroo baay'ee wal nu nyaachisu yaada wal faallessaa nu keessa fidanii dhufu jechuudha. Yaada wal nama falmisiisa. Yaada wal dura dhaabbata. Yaada fuggisoo deemu jechuudha. Yaada kana fidaniitu nu keessatti akka nuti irratti mari'annu godhu jechuudha. Bal'inaan sana yoo nuti akka nuti irratti mari'annoo godhanii naachuraalii yaada adda addaa qabnaanii irratti waan tokko fudhachuu irratti jechuudha. Ati maal akkasidha ati gabaabaadha inni tokko dheeraadha jechuudha. Isa sana irratti wal lolla kana irratti Oromoon tokko miti bilisummaan hin ta'uu fi yoomiyyuu taanaan Oromoon tokko ta'ee biyya bulchuu hin danda'u. Gatiin qabu maaliin qabu isa jedhutti deema jechuudha. Oromoon immoo isuma fudhatee Oromoon abaarsa qaba jechuutti ta'a jechuudha. Oromoo jabina qabu, Oromoo jagna kana fakkaatu otoo arginu, Oromoo takka akkasitti sabni biyya lafaa akkasitti nama boonsu otoo hin jiraanne otoo arginu. Oromoon kun hankeenya gatiin qabu kunoo asuma akkas taane kunoo warra abaluuti kunoo warra akkasiiti jedhee sababeeffachuu barbaada. Kanadha inni sadaffaan lolli amma nuti keessa jirru lola abbaa biyyummaati. Risoorsii keenya irratti wal lolaa jirra. Qabeenya keenya irratti wal lolaa jirra. Aadaa keenya irratti lafa sana irratti hafna moo hin hafnu lafarraa nu balleessuuf moo lafarraan balleessiin hafuudhaan jedhu jira jechuudha. Kuni maaltu jira sitti fakkaate piraayoritii fi riiskii jira. Waa hundumti diizaayinii gaafa hojjennu gaafa siyaasaan hojjetamu gaafa poolisiin hojjetamu piraayoritii fi riiskii qabatee deema. Yoon kana dursee soluushinii kenne malee inni kun dhufee na balleessa. Inni kun boru na balleessa. Inni kun homaa na balleessuuf amala isaatiin iyyanii eessaan waliin waan jedhu. Oromoon tokko Oromoo irratti jenosaayidii gochuu hin danda'u sila. Wal balleessuu hin dandeenyu. Nuti karaa itti wal balleessinullee lakkaa'amee argamuu hin danda'u. Tokkoyyuu hin jiru. Sababiin itti wal balleessinuuf hin jiru. Oromoon immoo of balleessuu hin danda'u. Yoo zoombii ta'ee yoo sammuu isaa keessaa jarri warra fudhataniiru warra garaadhaan yaadan qofa yoo ta'e malee Oromoon nagaadhaan yaadu namni sammuu nagaa qabu namni akka Oromootti yaaduu danda'u tokko Oromoo balleessuuf hin deemu jechuudha. So kanarratti priority kaawwachuutu nurra jira. Okay, Oromoon kun na balleessa, Oromoon kun hin jaaladhu, adeemsa isaan jaaladhu, ijji isaas hin jaaladhu, miilli isaas akka shafootti deemaa hin jaaladhu kabeelaadha, gurri isaas bal'aadha, ijji isaas bal'aadha jettee waan fe'e jechuu dandeessa. Garuu waan si balleessu miti. Riiskiin inni sirraa qabu riiski faakteriin itti hidhatamee jiru isa wajjiniin hojjettee isa wajjiniin jiraatteef hin jiru tokko hin jiru jechuudha. Si balleessuu hin danda'u waa tokko gochuu hin danda'u. Therefore hansi balleessuu isa kamidha? Priority kan dura dursitee dursa eenyuuf kennite qabsoo irratti gochuu qabdu. Warra har'a si balleessanidha. Warra lafa kee fudhatanidha. Warra ijoollee kee ajjeesanidha. Warra qe'ee kee balleessanidha. Warra qabeenya kee balleessanidha. Isaan irratti bobba'uun sirra jira malee isa sana rakkoo sana dura solvi gochuu sirra jira. Isa har'a boru si balleessu sana rakkoo sana solvi gochuu sirra jira malee nama isa akka koo kana karaarra deemu afaaniin iyyuu si arrabsimaa tokko sin godhu jechuudha. Isa sana dura dursinee beekuutu nurra jira. Warri aangawoonni keenya miidiyaa irratti beekumsa hanqina irraa kan ka'e priority isaanii fi riiskii isaanii calculate otoo hin godhin factorii sana
otoo calculating godhin calluma jedhaniitu ani dhaaba kana balleesse malee dhaaba tokko balleessuun hin danda'amu. Aduu balleessuun qabdu teknooloojii ittiin nama balleessituun qabdu obboleessa kee isa kamtu deeggaraadha isa kamtu deeggaraadha jettee yoo tokko ajjeesuu dhaqxu nama meeqatu sitti ka'a takkaa tasumaan ta'u jechuudha. Qe'uma kee keessaa obboleessa kee sitti ka'a gaafati Oromoo tokko ajjeessu jechuudha. Hin danda'amu waan akkasii kun wal balleessuuf xiyyeeffatanii hojjechuun sirrii miti. Inni suni jenosaayidii sana gargaaruu ta'a jechuudha. Duguuginsa sanyii gargaaruu ta'a. Duguuginsa sanyii sana immoo maaliif jedheetu Oromoon tokko dantaa isa kamiif jedhee duguuginsa sanyii sana gargaaree uf balleessuudha jechuudha. Namni uf baree sammuusaa qabaatee deeme yoo zoombii ta'eera ta'e malee yoo sammuusaa keessaa bitamee qoru qalbiinsaa keessaa hin hatamne ta'e maal gochii Oromoo irratti bobba'uudha qaba. Sababiinsaa maalidha? Bu'aa irraan qabu yoo diinni ergate malee jechuudha. Isa sana kanadha. Inni kaan immoo warri siyaasaa hojjenna jedhanii ajantoota biyya keessaa dhufan kanarraa of eeguutu irra jira. Ajantoonni kun hin ajjeefna jechuu kooti miti. Poolitikaa keessaa ala haa ta'an jechuu kooti miti. Irraa of qusachuutu gaariidha. Jarri kun hojjetanii nu agarsiisuu qabu. Kanaan dura balleessanii hojjetanii immoo nu agarsiisuu qabu. Akka irraa gaabban sana jiruudhaan agarsiisuu qabu. Akka diina dura dhaabbatan sana diina irratti bobbahanii jiruudhaan agarsiisuu qabu. Jaroonni kun gaafa dhufanii lola keenya keessa galanii unurratti dhagaa darbachuu qabu jechuudha. Namichi kun biyya keessa taa'es nu arrabsaa jira. Asis dhufee nu arrabsaa jira. Maal inni garaagarummaan isaan jedhu moo warri kaan warri itti dhagahamu jira jechuudha. Namichi kun dhaqee wanni lafa gurguddaa fudhatee lafa warshaa lafa bashannanaa lafa maaliin miiliyoonotaan gurguratee dhufee as immoo dhufee moo maal nuun jedhe. Walgahii warra TPLF wajjiniin ta'a ambaasaaddaroota wajjiniin ta'a dhufee immoo addanaa moo maal godhinuun jedha. Kunuun immoo isa sana hubachuutu nurra jira. Shakkuutu nurra jira. Garaa laafinaa ta'u gowwummaa haa ta'u maallaqa bira darbuu haa ta'u hin beeku. Dantaa adda addaan nama gurguramutus jira. Haadha isaa namni maallaqatti gurgurachuu danda'utu jira jechuudha. Irraan deebine jira jechuudha. Haadha isaa dhalte kana. So dhala isaa gadi baasee gurguratee mindaatti gurguratee irraan deebine jira jechuudha. Namni akkasii zoombii. Zoombii akkasiirraa of eeggachuutu nurra jira jechuudha. Keessumaa aktiivistii namni ta'e jechuudha. Wal shakkiin nu gidduu jiraannaa wal shakkine jechuudha. Kuni maal fida? Jenosaayidii adeemamaa jiru nu gargaara jechuudha. Hin gargaara. Indaayirektilii hin gargaara jechuudha. Yookaan daayirektilii gargaara. Bu'aa garboonfataa sanatu buufataa jechuudha. Dooktar Teessoo dhugumaaf taanaan egaa amma wanti ati amma dubbataa jirtu kun dhugumattuu qabatamatti Oromoo diyaaspooraa keessas faca'ee yeroo adda addaatti waan miidiyaa hawaasaarra fiigu kanarraa waa baay'eedha taajjabda. Atillee eenyullee hin taajjabda. Yeroo baay'ee waan akkamiitu jira obbolaaf obbolaa walitti rukutuu kanatu baay'ata. Anaaf siin hayyootaaf hayyoota kanatu jira. Yeroo baay'ee immoo akkuma atuu jettu waan ala kana socho'u bakka bu'aa isa biyya keessaa nama nyaatu ta'e akka waan hojjetaa jiruttis mallattoowwan isarraa calaqqisiisan tokko ifa bahu yeroo baay'ee eenyuuf akka hojjetamu sammuu eenyuutti akka yaadamu sammuu eenyuutti fayyadamanii eenyuun amansiisuu eenyu irratti dubbachuu akka isaan adeeman wanti baay'een isaa yerootti bitaa namatti galus in argama. Kanarraa kan ka'e immoo walii gidduutti dorgommii hamaa dorgommii kufaatii keenya saffisiisu yerootti adeemsisantu jira. Dooktar Teessoo kana ni beekna hawa uummanni taajabbii baay'ee qaba. Mee waan kanarratti keessumattuu kan si gaafadhuanii waan ala kanaa akka alaatti akka Oromoo diyaaspooraa keessa jiru keessaatti gaheen keenya mee maalummaa? Amma Oromoon biyya abbaasaarraa lolataadha jira. Qotee bulaan, barataan, daldalaan. Oromoon qixa adda addaarraa gama isaa danda'ameen cunqursaa isarratti fe'ame kana hamma danda'e hamma adeemuu qabu. Yeroo inni itti facifatu, yeroo inni itti wal'aansoo qabu argaadha jirra.
Immoo asii yeroo baay'ee jechoota keenyaan teknooloojiin haa tolu gaa hundumtuu inni kaan ofiin of waraabee, inni kaan sana kaasee, inni kaan sana ijaaree waan adda addaa ijaarsa kana godhee warroota biyyaa yeroo isaanitti afaan faajjessan haamilee buusantu argama. Mee ati akka waliigalaatti waan ala kanatti adeemaa jiruu fi waan biyya keessa jiru qabatamaan Oromoo biyya abbaa isaarra jiru wajjiniin wal qabsiistee Oromoon biyya keessaa akkamittiin waan alaa kana ilaaluu qabaa? Ga'een warra alaa kanaa maali? Oromoon biyyaa immoo akkamittiin jabaachuudha qaba jettee gorsa kee arjoomtaaf mee? Beektonni kanaan dura akka jedhanii mee saayinsii sanarraa kaanu. Saayinsiin sooshaal saayinsiin beekumsi waa'ee hawaasaa kunii yookaan aktivitiin hawaasa keessa jiru kunii waa'ee bulchiisaa, waa'ee siyaasaa kunii yeroo baay'ee saayinsii irraa addadha. Naachuraal saayinsii irraa jedhanii. Naachuraal saayinsiin kunii akka foormulaa qaba. Foormulaadhaan deema. Amma fakkeenyaaf keemistirii keessatti atomiin haayidroojinii lamaa fi oksijiinii walitti dhufe bishaan ta'aadha. Keessayyuu haa ta'u hamma haalli biyya lafaa keessa jiraatetti Ameerikaa ta'u, Raashiyaa ta'u, Chaayinaa ta'u, Jaapaanaa ta'u bishaan mala. Haalli isaa tokko ta'e jennaan jechuudha. Kan hawaasa keessaa jiru kun immoo addadha. Waan Oromiyaa keessatti hojjete, aadaa Oromoo keessatti hojjete, aadaa Oromoo keessaa baanaan yookaan qulqulluu kolfa ta'a yookaan homaan ta'u yookaan hin hojjetu. Aadaan Ameerikaa keessa jiru aadaa Oromoo keessa yoo dhaqe qaanii ta'a jechuudha. Inni asitti hudduu qullaa deemanii achitti qaanii ta'a, asitti immoo bareedina ta'a jechuudha. Yookaan inni bakka tokkotti farsoo dhuganii iddoo tokkotti immoo dhaqee qaanii ta'a jechuudha. Yookaan aadaa isaa irratti hundaa'a jechuudha. Yookaan qabatamaa waan ta'e haala irratti hundaa'ee context dependent jedhama saayinsiin suni jechuudha. Egaa kana keessaa yookaan ilaalle rakkoon uummata Oromoo keessaa yoo jiraate dawaan isaallee uummatuma sana keessaa ka'a. Furmaanni isaa uummatuma sana keessaa ka'a. Uummata sana harka jira jechuudha. Yoo garbummaan jiraate uummata sana keessa garbummaa sana hambisuu kan danda'u uummata sanadha. Isa alaa Ameerikaa taa'ee gargaaru miti, isa Awurooppaatii gargaaru miti, yookaan qayi masqalii yookaan maali warra fannoo diimaa kanaa maali isaantu dhaqee hiyyummaa jalaa baasa miti, isaantu dhaqee garbummaa jalaa baasa miti. Uummata sanatu ka'ee falmatee uummata sana keessa jira jechuudha. Yoo balleesse illee uummata sanatu balleessa jechuudha. Ka'ee falmachuutu irra jira jechuudha. Eega akkas ta'ee inni biyya alaa jirru kuni nuti fagoo jirru kuni kontekstii sana keessa hin jirru jechuudha. Inni achi dubbatu, inni kaan biyya Ingilaand irraa dubbata, inni kaan biyya Swiidin irraa dubbata, inni kaan biyya Ameerikaa irraa, inni kaan biyya Kanaadaa irraa dubbata jechuudha. Inni kaan Awustiraaliyaa irraa dubbata jechuudha. Oromoon kun biyya lafaa irratti faca'eera jechuudha. Kontekstii adda addaa irra jirra jechuudha. Yaadaan achi keessa haa jiraannu, saayinsiin sana haa beeknu malee waan baay'ee qabatamaan guyyaatti waan deemaa jiru warri quba qaban warra biyya keessa jiranidha. Intelektuwaalonni biyya keessa jiranillee yoo irraa hayyoonni biyya keessa jirantu irra nu caalaa beekuu rakkoo sana jechuudha. Piraaktikaalii rakkoo sana yoo nu caalaa beekuullee baatanii nu caalaa beekuun nan amana. Angubatee itti dhiigee argan isaanidha. Anshororkaa isaanidha. Rakkina sanaaf soluushinii sanaaf kan fiduu danda'an illee biyyuma keessa jira jechuudha. Namni achi keessa jiru sanatu bu'aa guddaa qabaachuu danda'a jechuudha. Qeerroon biyya keessatti gurmaa'ee aktiivitiin ni deemsisaa jiru. Uf gurmeessanii, uf ijaaranii achi keessa deemaa jiran warra biyya keessaa alaa kana keessaa wacan sana caalaa jechuudha. Innan keenya suni deeggaraa ta'a murteessaa. Gargaarsi biyya lafaas akkasuma. Gargaarsa biyya lafaa, gargaarsa Ameerikaa kunoo hiriira nagaa bahuu fi maalidha bilisummaa maali gargaarsi sun murteessaan ta'u si cabsuu danda'a.
Si balleessuu danda'a garuu uummanni suni ka'ee falmannaan humni biyya alaatii dhufu takkaadhuma dhaabuu hin danda'u. Kanadha dubbiin jiru iccitiin jiru. Iccitiin hankeenya hin jiru inni tokko lolaa inni tokko cal jedhee taa'a. Inni tokko immoo irra deebi'ee diina wajjiniin dhaabbatee lolchiisa. Kanatu nu keessa jira. Isa sana keessa akkatti baanu falachuu nurra jira jechuudha. Baay'inni keenya lakkoofsa nuti qabnu akkasumaan afaaniin Oromoo miiliyoona meeqa maalii meeqa akkasidha jaarraa maalii gadaa maalii inni jedhan kun afaaniini. Lafarratti baay'ina keenya agarsiisuu nurra jira. Baay'ina keenya gara humnaatti jijjiiruu danda'u nurra jira jechuudha. Nama 10 hidhuu dandeessa, nama 20 hidhuu dandeessa, 500 miiliyoona 5 hidhuu dandeessu, miiliyoona 10 hidhuu dandeessu. Nuti miiliyoona 40 iyyuu qabna, miiliyoona 40 hidhuu dandeessu. Fixuu illee dandeessu. Najjeessa malee fixuu dandeessu. Seerri isaa kana. So kana waan ta'eef uummanni Oromoo murteessaan dubbiin isaan harka jira. Unuun nu ilaaluun nurra hin jiru. Nuti gargaaraadha. Nuti biyya lafaa irratti karaa dippiloomaasii jechuu dandeenya. Haalli tokko gargaarsi akka wayyaan irraa dhaabbachuu gochuu hin dandeenya. Karaa adda addaa gochuu hin dandeenya. Still gargaarsa isaa qabaatanii, taankii isaa qabaatanii, xiyyaara waraanaa isaa qabaatanii uummata keenya jilbeeffachiisuu hin danda'an. Argine sana irra deebinee argineerra akka gaariitti yoo irratti hojjetame, akka gaariitti tooftaa gaariin irratti hojjetame waggaa 100 wayyuun teenyeerraa amma yeroo xinnoo fudhannee irratti hojjennee akka lammaffaatti nu deebisnetti ka'uun nurra jira jechuudha. Hin kaan hin danda'amu. Nuti immoo nuti asii wal arrabsines wal arrabsuu baannes wal gargaarres wal gargaaruu baannes isa biyya keessaati murteessaan. Isa biyya keessaa uf dhaggeeffachuu qabu jarra. Warra biyya keessaa gurmeessan irratti bobba'uu qabu. Eenyutu gurmeessa biyya keessaa caasaa kamtu jira caasaa sanarratti bobba'anii jabaatanii ijaaruutu isaanirra jira. Sosobbaa diinaallee dhaggeeffachuun isaanirra jiru. Waggaa meeqa waggaa 25 waa'een Finfinnee liyyuu xiqim Oromiyaa liyyuu xiqiman jedhanii maallaqa nuu kennuu didanii beeku. Liyyuu xiqimiin suni maallaqadha. Gibira irraa kan galu gibira lafaa, gibira manaa, gibira bishaanii, gibira elektiriikii irraa kan galu lafa keenya irraa isa isaan funaannatan sana isa nuu hiruu didaniiti. Kaanoo kaanii lafa keenya bulchiisa isaa nutti kennuu dhiisuuti. Yoo nuti waa'ee lafa keenyaa lafni keenya Finfinneen bal'atee nu fixaa jira, saba keenya fixaa jira, kontiroolii gochuu qabna, bulchiisa isaa nu harka galuu qabna, lafa keenyadha. Unurra taa'u isin akka keessummaatti irra taa'uu qabdu yoo jenne isaan nuun hayyaman. Inni gaaffii cimaadha. Indeetti darbu, indeetti darragaa jedha. Maannoo Addis Ababaan Oromoo yadarragau siin jedha. Kanarraa ka'ee hubachuutu irra jira. Sosobbaan har'a nutti kennamu gowwaa attamii gara laafessa akkamii yoon ta'e kunoo waan gaarii dubbate jedhee afaan asii baadhee maqaa asii baadhee biyya keessatti ani dubbii akkasii dabarsa. Inni biyya keessaa inni hin baranne, inni isaan gowwoomsanii, inni isaan haala doofummaa keessatti qabanii meeshaa godhanii itti fayyadaman sun maal haa jedhu gaafa nuti addanaa'ee dhuguma isaa jedhe jennee dubbannu. Nama gurguramee nama dantaadhaan garaa isaatiin yaadu nama already afaan si sossobuuf sitti ba'u isa hidhame isa akka Lammaa Magarsaa dubbatee otoo Dooktar Mararaa Guddinaa yookaan warri amma hidhaman kun dubbataniiru ta'e yoona foon isaayyuu nyaataniiru jechuudha. Isaaf akkamiin hayyamamee fi isaan kaaniin wamti xinnoon ishee akkamiin mana hidhaa buuse jechuudha. Argite kana hubachuutu nurra jira. Namni karaa addaa namni bitamu jira, namni gowwaan jira. Waan lamadha. Nama bitamu, nama beekaa bade, beekaa deebisuu hin dandeessu. Humnaan deebiste. Garuu gowwaa kee barsiisuu dandeessa. Namni baay'een gowwaan ijaa barateef ijaa digirii qabaateef miti. Haala mana barumsaa sana keessa, kontekstii sana keessa darbe. Kontekstii wanni sana haala vaaliyuu garboonfataa sana barate mana barumsaa keessatti waan adda addaa irratti dantaa isaanii nu keessatti otoo nuti hin beekin nu keessa facaasanii achi keessa waan guddannee fi dantaa isa sana eeguu yaallachuudha. Dantaa Itoophiyummaa, dantaa maalii, dantaa isa sana
dantaa kaminni dantaan suni akkamittiin dantaan Itoophiyaa jedhan suni dantaa kamidhaa yoo jettee ilaalte dantaa garboonfataatti baata. Yeroo hunda bara Haile Sillaasee yoo baate warra Haile Sillaasee warra garboonfataadha kilaasii gita bittaa sana. Warra ammaa baate warra TPLF ti dantaa isa kamidhaan Itoophiyaa jedhan akka Itoophiyaan jedhan walootti dantaa walooan jedhamu sun hin jiru jechuudha. Dantaa waloo sun yoo dantaa keenya faallessa ta'e dantaan Itoophiyummaa sun dantaa keenya faallessa ta'e dantaa keenya wajjiniin bahuun nurra jira warra kana. Dhugaadhuma keetigaa wanta amma adeemamaa jiru kun keessumattuu yaachisaadha akka baay'ina keenyaatti fudhattee yoo ilaalte sabni hamma ga'u garbummaa keessa hamma kana bubbuluuni egaa waan baay'ee nama yaachisudha keessumattuu ala kana keessatti wanti nuti hojjennu miidiyaatu jira miidiyaan baay'ee dubbachuu danda'ama teknooloojiin bilisummaan dubbii jira waan barbaanne jechuu hin dandeenya dubbachuu hin dandeenya. Yeroo baay'ee garuu dubbiin keenyaa fi raawwiin yookiin gochi action kan jennu yeroo itti wal simuu diduun argama Dr. Teessoo walgahii gurguddaatu waamama uummata Oromoo diyaasporaa jiru kana keessatti garuu ultimate goaliin garuu garbummaa kana argitee garbummaa kana hundeedhaan cabsuu danda'u irratti yaadi furmaataa lafa kaa'amee irratti hojjetamaa jiru yeroo baay'ee hin argamu. Katabbii dandeenya baay'ee katabnaa katabbii keenyaan labsii baay'ee baasaa oollaa sabni keenya garraamiidha gargaarennaan hin ka'aa walgaheetti walitti qabennaan walitti sii qabamaa garuu saba kana fuudhanii dhugaadhumatti warra biyya keessa jiraniif tumsa dhugaa tumsa haqaa tumsa karaa inni ittiin garbummaa kana keessaa ba'ee ifa guddaa tokko argee dhala isaatti dabarsee nagaadhaan jiraatu maatii isaa wajjiniin jiraatu. Salphina amma keessa jiru salphina amma haadha jalatti ilmaan fixan kan hayyuu qabnu bara dheeraadhaaf baratee eessayyuu ga'ee har'aa barattoota yuunivarsiitii keessaa sammuun waa uumuu danda'u sammuun xiqqoo bilisoome ati jettu funaanamee mana hidhaatti darbatamaa yeroo jiru kana keessatti. Nuti immoo asii iddoo adda addaatti dhaabbileenis asii 8 ga'ee 9 ga'ee 5 ga'ee jedhamee haamilee wal buusaa. Walga'iin asitti waamamaa asitti wal fidaa. Garuu dhumarratti kanatu falanuu ta'a jedhamee humna wanti yaalii baay'ee egaa Oromoon waan baay'ee irraa barateera deemsa qabsoo taasise kana keessatti wanta baay'eedha kan inni barate karaa nagaatiin waan baay'ee yaalame egaa qaamni mormituu paartiin mormituu kam biyya keessa raawwatee amma akka oduu addunyaati egaa beekamaadha har'a eessa jiru hayyoon har'a eessa jiru hundeessitoonni yoo jettee mana hidhaa jiru egaa wanti mootummaadhaan mormuyyuu amma yeroo ammaa kana biyya keessayyuu hin jiru. Wanti mormamu egaa biyya alaa kana keessaa miidiyaa irratti fayyadamanii xiinxala kennuudhaa kanatu jira. Egaa Oromoodhaaf fala kanati jettu kanaan yoo ta'e gara kanaatti dhufuu dandeenya. Uummata iyyaa gadoodaa dhumaa jiru kana aara galfachiisuu dandeenya. Duguggaa sanyii nurratti labsame kana keessaa bahuu dandeenya. Kanati jechuu dandeessu jaarmiyaan bakkee kanatti ijaarame yoo maal godhedhaa? Yeroo uummata walitti qabnu immoo yoo maal goonedhaa waan kanarratti tarii yaada gara dhumaas taasisuu kootii isarratti akkati waa jettu. Dhugaadha kuni rakkoon kuni mul'ata. Qabsoo Oromoo keessatti rakkinni kuni durumaan kaasee akka rakkinni adda addaa haa jiraatu malee rakkinni inni guddaan egaa waan hawaasaa keessatti waan tokko qofaan faaktarii hin ta'u. Sababa hin ta'u. Sababa kana tokkichaaf akkas taane inni jedhamu dogoggoradha. Yoo ta'e 3 yoo ta'e 4 yoo ta'e 5 hamma ta'e prediktii gochuu dandeenyaan amma karaa regression analysis jedhamu tokko keessa galanii statistics keessa jira. Karaa regression analysis gaafa ilaalanii hamma ta'edha han'ati waan tokkoof rakkina tokko contribute warri godhan suni hamma ta'e ilaaluu dandeessa jechuudha. Hamma ta'e kanadha jetta malee dhibbatti
tokko lama sadii kanadha jetteellee tartiibaan keessa inni kaan bu'aan qabu inni kaan amma tokko bu'aa buusa inni tokko immoo irra caalaa bu'aa buusa inni tokko harka 50 inni tokko harka 30 inni tokko harka 10 isaan kaan immoo harka qabxii waan illee xixinnoo tokko buusu jechuudha. Waan akkasitti inni guddaan achi keessaa faaktoriin inni guddaan jechuudha. Sababa inni guddaan achi keessaa ga'ee guddaa qaba jedhamee yaan ilaalamu ani akka kootti waan ilaalu jechuudha. Humni suni yoo jiraate humni tokkummaan humna jedhu malee tokkummaatu humna qofaa ta'a otoo hin ta'in humnis immoo tokkummaa fiduu irratti ga'ee guddaa qaba. Lamaanuu bifa fuulduraaf duuba jiru jechuudha. Karaa gar tokkoo garagalchite humnadha, karaa gar tokko immoo garagalchitu immoo tokkummaadha jechuudha. Tokkummaan humna fide, humni immoo tokkummaa fide jechuudha. Tokkummaa sana jabeessa jechuudha. Dimookiraasiin bilisummaan humna malee hin jiru jechuudha. Seerri humna malee hin ta'u. Seera si'a miiliyoona yoo barreessite, si'a 1000 yoo barreessite, seera yoo barreessite homaa humna malee mul'ata. Manni murtii mana poolisii kan ittiin execute godhan jechuudha. Seera sana kan ittiin eegsiftu akka nagaa eegdu akka loltu yoo hin qabaanne seerris dimookiraasiinis bilisummaanis gatiin qabu jechuudha. Isa sanatu nu hanqateera. Karaa baay'ee yeroo baay'ee isa sana guuttachuu dadhabe Oromoo. Isa sana guuttatee waliif abboomamaa yoon ani seera sodaadhatee Oromoo irratti akkan hojjetu. Yoon ani adabbiin na qabatu yoo cimaadha ta'e Oromoo irratti akkan hojjetu. Waraana Oromoo irratti, dhaaba Oromoo irratti akkan hojjetu jechuudha. Saba Oromoo irratti akkan hojjetu hin gurguramuu jechuudha. Dantaadhaan hin gurguramuu jechuudha. Humni sodaatamullee jiraachuutu irra jira jechuudha. Humna ijaaruu irratti hundi keenya bobba'uutu irra jira jechuudha. Hamma humna hin baasnetti ammayyuu yaadni faca'aan hin ba'a jechuudha. Jijjiiramni tokko dhufee jijjiirama ta'ee yaadni mo'aan tokko dhufee yaada tokko jala nu geessu jechuudha. Amma namichi Toomaas Kuun waan inni jedhu jijjiiramni kan dhufu yaada faca'aa yaadni wal nyaatu jira. Yaada wal nyaatu sana keessaa yaada uummata mo'aa ta'etu dhufa. Yaadni mo'aa ta'e suni humna mo'aa wajjiniin yoo dhufuudha baate gatiin qabu hawaasa keessatti. Jijjiirama fiduuf, jabina fiduuf, injifannoo fiduuf yaada mo'aa qofaa otoo hin ta'in humna mo'aa ta'es qabaachuutu sirra jira jechuudha. Isa sana waan hin jirreef namni keenya seeraaf hin abboomamu. Inni sunis kanuma yaaduma itti mul'atetu hanuma isaa yaada bareedaatti fakkaata. Miidiyaa kana irratti yeroo baay'ee namoonni waa dubbatanii nageenya yookaan walgahii irratti waa dubbatanii nageenya hanuma itti fakkaate sanatu sirrii itti fakkaata. Yaanni kun teestii ta'ee dhugaa bahee kun dhugaa moo dhugaa miti jedhamee karaa saayinsii karaa adda addaa ilaalameeti dhugaadha kun yaanni kun dhugaa wajjiniin lafatti walitti qabatee wanni fiduu danda'a han jedhetu jira jechuudha. Kana ta'uutu irra jira. Inni lammaffaa qabsoo keessatti yookaan waa'ee hawaasaa keessatti poolisii dizaayin hin ba'a, karoorri hin ba'a. Karoorri nuti baasnu kun as teenyee kana ta'e jennu kun yeroo baay'ee otuma mootummaan humna qabu, otuma maallaqa qabu, otuma maal qabu karoorri suni kaayyoo qabu. Kaayyoon isaa suni bakka ga'uu dhabuu ni mala. Akkuma siin jedhee dhibbatti namni beekuun jiru waan hawaasa keessa jiru rakkoo hawaasa keessa jiru furmaanni isaa dhibbatti hin beekamu hamma ta'etu beekama jechuudha. Faaktaroonni isaa yoo hin beekamne furmaanni isaa sammi ta'e hin beekamu jechuudha. Amma harka dhibbaa ol harka dhibba keessaa 95 teestii ta'e jechuudha. Hypothesisiin suni teestii ta'eeti hamma ta'e figeera hamma ta'e bu'aa buusa kuni jennee inni finnu hin deema jechuudha. Isa keessaa inni hafe suni tarii rakkina fida jechuudha. Poolisiin rakkina tokko fiduuf deeme karaa biraa immoo rakkina hanbiraa keessatti rakkina uuma jechuudha. Inni ganda tokkoof deeme ganda tokkotti rakkina fiduu danda'a jechuudha. Kan rakkina sana akka qabatama naannoo sanaatti akka inni jiruurra oolu gochuu danda'u nurra jira jechuudha. Nuti akka walootti walitti qabnee nama nuti kun furmaataadha jennee
otoo yaada kana hypothetically otoo testing godhin otoo dubbii isaa keessan ilaalin otoo dubbii isaa irratti mari'atiin calluma jennee gadi kan ta'e nama meeqa nu deeggaraa nama meeqa fudhata otoo jennee nu batiin calluma jennee gadi nama ta'e inni sun rakkina fida jechuudha. Xiiqii qabannee dhuma deemna garri caalumsa xiiqii jibbinsa. Isaan immoo warra abaluuti warra abaluu kana warra kaanii warra maalii waliin jennee isa sana xiiqiidhaan waan fudhannee deemnuuf xiiqiin suni xiiqii har'aaf nutti mul'ateera aarii xiiqii har'a guuttachuuf deemna malee boru unumaan xaxee nu lafa nu kaa'a jechuudha. Boru unuma irratti gufuu ta'a jechuudha. Boru unuun deebi'ee hawaasa keessatti akka nuti fudhataman arganne nu godha jechuudha. Hawaasa keessatti sooshaal saayinsii keessatti inni guddaan tokkoof tokko meeqadhaa jedhanii lamadha jechuu otoo hin ta'in akka saayinsiitti akka naachuraal saayinsiitti jechuudha. Sila siimeera. Konteekstiitu murteessa jechuudha. Tokkoof tokko Ameerikaa keessatti 2 yoo ta'e Oromiyaa keessatti tokkoof tokko 5 ta'uu qaba. Jennee irratti mari'anne 5 gochuu dandeenya jechuudha. Waan guddaan isa sanadha. Isa tokkoof tokko anatti 2 ta'ee mul'atetu isa tokkotti immoo warra kaanitti 5 ta'ee mul'ata yoo ta'e isa 5 fudhanna jechuudha. Mekaanizimiin ittiin baasnu yoo hin jiru ta'e jechuudha. Harka baasnee quba baasneetu dogoggorallee yoo ta'e murteessine dogoggorallee haa ta'u gara dogoggoraa sana deemuus irra jiru jechuudha. Maaliif inni suni jechuudha. Egaa kana keessatti namoonni xixiqqaan liidaroonni kana keessa dhalatu lakki kuni nun baasu jedhanii warra dhaabbatantu dhalata jechuudha. Kuni sirrii miti kanarra deemna kana wayyaa jedhanii har'aaf garuu murtaa'eeraa si wajjin hin deemu. Waan majooritiin murteesseef tokkummaa sana tiksuuf tokkummaa sana kunuunsuuf jecha gara tokkotti deemna jechuudha. Garuu boodarra dubbiin gara dhugaatti deebi'uu qaba. Lakkii jara keenya barreen gaddaa bara darbe tokkoof tokko 5 jenne isinuma amannee wajjin hin deemne. Ila argitanii miti tokkoof tokko 2 isa dheeraadha malee 2 isa gabaabaallee miti. 2 isa dheeraa sana haa fudhannu adara. Isa 5 irra 2 dheeraa jenne irra wayyaa jenne 2 isa dheeraa 2 iyyuu haa ta'u malee 2 dheeraanis 2 inni gabaabaan 2 fi 2 inni dheeraan sun jira. Isa dheeraa sana fudhadhaa jennee wal amansiisuu dandeenya jechuudha. Akkasitti handeemu sooshaal saayinsii keessatti dubbiin jechuudha. Hawaasa koominiitii tokko akkasitti ijaarta. Konsensasii akkasitti ijaarta. Waliigaltee akkasitti ijaarta. Yoo waliigalteen hin jiru ta'e ufumaa deemanii ufumaa miidiyaan qaba jedhanii ufumaa yeroon qaba maallaqan qaba jedhanii asii gadi nama wanni jechuun gaarii miti. Inni biraan namni siyaasaa hojjetu tokko siyaasaan qabsoo raacitii barbaada. Raacitiitu ol guddisa. Qabsoo raacitii barbaada. Raacitii kanaan dura jala kaameeru akaakileen keenya abbootiin keenya hangafoonni keenya itti cabanii itti dhuman dhaabni jiru yoo jiraate isa sanarraa kaateetu isa darbeerraa kaatee irratti ijaarrachuus irra jira. Isa sana of jalaa diigde isa sana wanni hin jirtu. Amma baankii keessa baankii fi dhaabbileen siyaasaa wal fakkaata argite. Baankii tokko gaafa ati maallaqa keessu yoo mindaansii dhufe isa jala jirtu keessaa baastee toon biraa irra naqxatoo hin ta'in isuma jala jiru irra sanarratti irra kaawwatta jechuudha. Buddeena haaraa yoo hojjechuu barbaadde bukoo sana jalatti raacatiin jiraachuu irra jira. Raacatii sanatti yoo an biraa goote isa sana raacatii sana fudhatteetu waan gaarii duraan ture hawaasa keessa ture qabsoo keessa ture waan jabaa waan lafaallee haa ta'u waan lafaa sana jabeessitee waan lafaa sana jabeessitee waan jabaa sanallee ittuu jabeessitee fudhattee deemta malee isa sana diigdee an biraa kaasta miti argite. Gowwummaan jiru tokkoffaan kanarratti. Hannuti dadhabne waan gaarii fudhannee konsensasii ijaarrannee deemuu dadhabuu keenya. Yeroo baay'ee namoonni immoo amma fakkeenyaaf waa'ee adda bilisummaa Oromoon siimuu barbaadde kana fakkeenyatti yoon tuquu barbaade investimentii guddaa investii godhameera dhaaba kanarratti. Investimentiin kun lafee namaati, lubbuu namaati, qabeenya nama qabeenya illee miti qabeenyi lakkaamuun boodayyuutti deebi'uu dandeenya. Qee namaa qeetu gandatutti gubate. Obboleessa isaa abbaa isaa keessatti ajjeesee ofiisaa inni keessaa baqatee kan biraa waan biraa odeessa. Investimentii inni qabu achi jira. Investimentii kana dhiisee han biraa investii gochuudha.
kasaaraa guddaadha. Dhiiga lubbuu lafee achitti cabee dhiisee waan biraa barbaada jechuudha. Filoosoofiin biraa barbaada jechuudha. Kuni hundee isa dhabsiisa. Eenyuma keenyayyuu har'asitti investii goote, lubbuu investii goote, 5,000 investii goote, takka Oromiyaa maleen ta'u jettee 20,000 ficcisiiftee, 20,000 mana hidhaatti naqxee, 1,000 ficcisiiftee, amma immoo as deebitee immoo lakki Itoophiyaa maleen ta'u, lakki kana maleen ta'u, lakki dimookiraasii maleen ta'u, kaleessa sooshaalizimii har'a dimookiraasii waan akkasii asitti nama 10,000 asitti 20,000 ficcisiisaa yoo deemta ta'e it doesn't make any sense. Wama gatii qabu miti. Hundeerraa nu buqqisa. Achitti leadershipiin tokkos haa ta'u, qabsaa tokko haa ta'u, ilmi Oromoo tokko ana jedhu haa ta'u, achuma dhaabbatee loluutu irra jira jechuudha. Yoo tooftaan sun hin baasne ta'e tooftaa jijjiirratanii waliin mari'atanii deemuun waan jirudha. Kanarraa kan hafe dhagaa walitti guuruun biyya keessa ati gabaabbattee, ati kana jettee, ati kana maal taate, ati kana maal taate jechuun doofumaadhaan biraan jiru. Yookaan zoombii sanatu sammuu sana keessaa bahee namicha garaadhaan yaadu qofaatu jira jechuudha. Zoombii ta'eera jechuudha. Oromoo miti. Bifi isaa Oromoo haa fakkaatu malee akkaataa inni itti yaadu qorqalbiinsaa maalsaa hin yaadu jechuudha. Nuti akka aadaa keenyaatti gadaa keessatti namni wal balleessu hin jiru, wal ajjeesu hin jiru. Aangoo inni dhugaa inni ta'e uummata biyya bulchuu yoo ta'u aangoon sun jiruyyuu nagaadhaan walitti dabarsaa turre jechuudha. Kuni amma ganda irratti biyya Ameerikaa irratti yookaan biyya alaa kana irratti waan hin jirre irratti wal loluun kuni maaliif akka ta'e siif hin galu jechuudha. Akka Oromootti yaadu jechuudha. Akka Oromootti otoo yaada ta'e nagaa walitti kenna. So zoombii ta'eera jechuudha namichi. Kanadha rakkinni isaa jechuudha. Kana gaammaa dhibee keenya guddaa ta'urra darbee immoo dhaloota biyyaa kan gufachiisaa jiru akkuma atillee qaata jette atiyyuu ga'ee fi dirqamni uummata Oromoo biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiru gargar baastee hubannaa guddaan ulaatteetta. Egaa hangafarraa ka'uu dadhabuun keessumattuu amma Dooktar Teessoo hayyoota baay'eetu jirtu. Wanti guddaan qophii diinqa Oromoo kana ani barbaadeefillee ani dhufti koo waggaa tokkoof wayii reefu hayyoonni baay'een yeroo baay'ee beekumsa qabdan akka kana baatanii nutti muudhaaf carraa baay'ee hin argattani. Intarneetirra yoo galle ilaalle dooktaroota baay'ee qabna, injineroota baay'ee qabna, meedikaalota baay'ee qabna, sooshaal saayintistii baay'ee qabna. Hayyoota babbaratan gurguddoo qabna Oromoon. Yaadni keessan immoo bilisummaa sammuu ijoo ta'eef yaadni amma aniifati walii taasisaa jirru kuni dhaloota baay'eetu irraa taa'e akka baratu barbaanna amma nuyi. Yeroo baay'ee garuu miidiyaa irratti argamtanii xiinxaloota bebbeekamoo keessa qabatamaan dabarsitan yeroo isin itti nuuf qooddan baay'een hin mul'attan. Social waan miidiyaa hawaasaa kanarratti warrootuma akka dargaggoota akka kokonatu yeroo baay'ee mul'annaa qabsaa'ota kan fakkaatus nuyi Oromoo kan qabu nudha fakkaata yeroo baay'ee dubbiin garuu akka ati sila jette sanaadha akka raacitii dagadnaa sanaati akka beezii keenya hundee ganama kaa'ame sana dagannee irra keessaa jalqabu wayii fakkaata yeroo baay'ee maal yoo ta'e dhaggaariidha hayyoota guutuu biyya lafaarraa akkuma sila jette faca'anii jiran Oromoo kana inni kaan beekaadha uumamaan beekaadha digirii qabaatee miti kan inni keessa darbe yeroo itti akka keenya mana barumsaa qubee galee lakkaa'uu qabutti jireenya isaa guutuu qabsoo keessatti dabarsee miidhamee caccabee dantaa jiru hunda Oromoof jecha gatee bara jireenya isaa guutuu qabsoo kana keessa waggaa 30 40 50 dabarsee achi keessattuu taa'ee garuu kabajaan harkaan qabu har'a dhaloota akka koo harka biratti kabajaan inni qabu kabajaa hayyoonni qabdanii kaapitaalaayiz ta'ee mul'ataa hin jiru guddatee mul'ataadha hin jiru Dooktar Teessoo isintu nu baqatamoo isintu miidiyaa baqatamoo miidiyaatu isin baqata maaliif beekumsi isin qabdan kun kana hayyoota ijaaru kun dhaloota ijaaru kun maaliif yerootti ba'ee akkas muuxannoo keessan akka nuuf hin qoonne maaltu godhe
mee kanuma siin barbaadeen si argadde ka baay'een garuu dhokatanii jiru. Maaliif dhokatu maaliif nu jalaa badu? Egaa ani tokko hanan beeku amma saayinsiin maal jedhaa beekumsi olaanaan waa'ee beekumsa aadaa, beekumsa jaalala biyyaa, beekumsa safuu namni qabu beekumsa olaanaa qabaa. Beekumsi inni kaan immoo isa gargaartuudha malee murteessitoota miti kan jedhu. Tokkoffaa namni beekumsa biyyaa, beekumsa jaalalaa, waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee safuu Oromoo namoonni beekani namoota qubaan lakkaa'amanidha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf. Beekumsi inni kaan warri baratan jirra, beekumsa kaan baranne irra. Beekumsa isa hundee Oromoo sana hin beeknu yoo ta'e nuti gargaaraadha malee beekumsi keenya murteessaa miti. Isa sana beekumsi kun durumattuu kaasanii phonetic knowledge jedhama, prudential knowledge jedhama. Safuu, jaalala biyyaa, dantaa biyyaa beekuu, lola waraanaa beekuu, biyyaaf loluu, jaalala biyyaa qabaachuu, inni sun beekumsa olaanaadha jedhama. Isa sanatti immoo warri qaban warra akka mana barumsaa dhaqan otoo hin ta'in warra qotee bulaa, warra biyya keessa jiran, warra beekumsa ammayyaa phonetic knowledge qofaa warra qaban jechuudha. Akka keenya epistemic knowledge yookaan technology warra baratan kana qofaa miti jechuudha. Amma nutu isa phonetic knowledge jedhamu beekumsa safuu sana nutu beeka jennee nutu akka liideraatti of kaa'e jechuudha. Nuti akka hayyuutti akka durataa, akka gaggeessaa, akka mootii biyyaatti of ilaalle jechuudha. Inni sun balaa guddaa qaba. Hawaasa tokko gara badiinsaatti geessa malee nama yoo waa'ee waraanaa hin baranne, yoo jaalala sabaa hin qabdu ta'e, yoo safuu biyyaa hin qabdu ta'e ati biyya bulchuu hin dandeessu. Kanadha dubbiin. Nuti immoo isa hin beeku. Waan Oromoo immoo durumaanuu baay'ee badeera. An nuti barannee dhufne kan biraarradha. Seenaa, safuu, jaalala biyya hambiraa nu keessatti naqaniitidha kan guddanne jechuudha. Akka baay'een keenya jechuudha. Amma isa sana tokko jijjiiruu qaba. Oromoonis kana jijjiiruu qaba jechuudha. Ilaalcha kana. Ilaalcha isa gargaaraa akka murteessaatti fudhachuun hin jiru. Nuti biyya hin gargaaraa, teknooloojiin biyya gargaaree guddisa. Nooloojiin saayinsiin tiyooriidhaan guddisa. Waan baay'ee barbaadee riisarchii godhanii saayinsii bira ga'aniitu guddisaniitu akkasitti biyyi guddata malee akka safuutti, akka biyyaatti, akka waraanaatti waraananii lolanii qawwee qabatanii lolanii bilisa baasanii lubbuu isaanii kennanii aarsaa kaffalanii biyya hin bilisoomsanii jechuudha. Tokko isa beekuun irra jira. Inni lammaffaa immoo ani VOA wajjiniin eegan walgahii godhannee VOA'n jiilanii na wajjiniin wanni gochuu didanii ergasii natti deebi'uu didan. Inuma jiilanii waa'ee maaster pilaanii irratti yeroo tokko dibeetii tokko gaggeessinee ture hin jiilanii. Warri wanniinis warri isaat jedhaman kunis guyyuma tokko na gaafatanii guyyuma sanarratti balaan itti bu'ee ofii isaanis biyya alaa kanarratti miidiyaa alaa irratti wal lolanii ergasii natti hin deebine. Natti deebi'aa waa'ee walqaayitii irratti yaadan qabaa. Dhimma walqaayitii kanaan ilaallatu riisarchii hojjedheeru jira. Isarratti nan dubbadhaa jennaan na baqatanii hin didan. So karaa biraa rakkina qabu jechuudha. Maaliifi dhugaan suni waan isaan dhoksantu jira jechuudha. Waan isaan dhoksan jiraayyuu kanaaf baqatu jechuudha. Miidiyaa dhumti Oromoollee warri na baqatan jiru, warri carraa naa kennanis jiru, warri baay'ee na baqatanis jiru jechuudha. Egaa yoo dhumallee ta'uu baate miidiyaan kun mataansaa akka bu'aa tokkotti ilaalameera. Akka nuti uummata Oromoof waa buusuuf jennee itti fiignu otoo hin ta'in inni kaan akka of beeksisuu, inni kaan immoo akka meeshaa faayidaa dantaa ilaalcha tokko itti gargaaramuutti itti ilaalama jechuudha. Yoo ilaalchaan biraa uummata keessa jiraate innillee
akkuma warra diktaataroota akkuma garboonfataa sanarraa barate akkas jedha jechuudha. Suni rakkoo qaba argite. Rakkoon kuni gara miidiyaa Oromootti yoo dhufne miidiyaan qabeenya Oromoo amma ta'etti miidiyaa tokkos haa ta'u isa tokkos haa ta'u dantaa tokkodhaan nuti tajaajilu. Dantaan sun dantaa Oromooti. Dantaan biraan jiru. Dantaan biraa irratti warri lolchiisus hin jiru. Exclusionary activity waan goonuufis hin qabnu jechuudha. Exclusively yaada tokko achi qabanii yaada tokko qofaa deemsisuun yaada dimokiraasii Itoophiyummaa yookaan maalii kana deemsisuun yaada hundumaa entertain godhanii dhugaasaa dubbatanii dhugaa uummatatti agarsiisutu nama jaalachiisa malee yaada tokko qofaa kana jechuufidha. Nuti kana jennee maal jennee waan jedhamu kun sobadha. Siyaasaa keessatti akka siyaasaatti ati walii galuu dandeessu hamma humna qabdu humna keetiin lakkaa'ama bu'aa ati argattu siyaasaa keessatti humna hammam qabda isa jedhutu murteessa. Humna hammam qabda yoo ta'e humna sana argatta jechuudha. Yoo hamma fe'e wayyaanee wajjinii walii galte yoo hamma fe'e dhaabaan biraa wajjinii walii galte dhaaba Gumboot Sabaatti jedhi dhaaba Qinijjitii jedhi dhaaba waan fe'e wajjiniin dhaaba waan fe'e hamma humna qabdu sana sheerii sana argatta. Humna keetii olitti argachuu hin dandeessu. Yoo wayyaanee wajjinii walii galtate wayyaaneen humna si caalti ta'e isaa wajjinii walii galeen hojjetta ta'e wayyaaneetu sheerii guddaa argata. Sheerii 99 argata because laanis sheerii isaantu argata jechuudha. Nuti hamma qabnuun fudhattee seenti. Keessumaa bara rakkinaa keessa nama wajjiniin negoosheetiin godha yoo jetta ta'e rakkina keessa galtee waan ilaaltuuf rakkina haala rakkinaa keessa galtee haala rakkinaa sanarratti hundooftee waan sii kennan fudhatta malee waan gaariillee ija jabaattee fudhachuu hin dandeessu jechuudha. Namichi inni sii kennu sunni somaasiin sodaachifneeti maal godheetu mirga sii kenna. Humna qabdee rukuttee hin agarsiifne. Yeroo hunda isatti rukutee si ajjeesee situ balleessaa akkati balleessaa taatee tanii sumaani. Atuu jala ciisaa jirta maal taatee nagaa buusamoo maal taatee nagaa argata maal taatee mirga argata. Isa sana namni keenya hin dagata jechuudha. Nama wajjiniin dhaaba wajjiniin yoo waan negoosheet gochuu dhaqxu duubarraan akka stringiitti sirratti rarra'eeru jira jechuudha. Attachmentii maxxoo marxifattee deemtu jira jechuudha. Innati marxifattee deemtu sun humna hammam qabaa hammamna sodaachisaa hammamna rukuta yoon kanatti galuu fi baadheen jedhu inni isa sana ilaala jechuudha. Even qobaa kee deemtee nama wajjin negoosheet gochuurra nama 5 taatee deemtee nama wajjin negoosheet gootullee addadha. Nama 10 taatee nama 100 taatee yoo dhaqxee nama tokko qofaa kee taatee fottoqxee dhaqxee mallatteessituu fi inni nama 100 taatee wajjiniin deemtu tokko miti jechuudha. Konsensasii biildi godhattee inni deemtuu fi inni ati qobaa kee deemtullee adda adda jechuudha. Dura humna kee sana ilaaliiti nama wajjiniin maal gochuu alagaa dubbisuu dhaqxa. Humna kee ilaallachuu sirra jira. Ameerikaatti balbala kana balbala White House irra ciisaa dhiistee gangalachaa oolte humaa waa tokko gootuun qabdu. Eenyuun wanni hin gootu. Garuu achi keessaa isa biyya keessaa chocho'e sanatu gurra Ameerikaa gahe. Dura otoo nuti bara-baraan asii bosonni gubatee maal ta'ee kunoo nama keenya fixanee utuma nuti iyyinu isa dhiisetu isa biyya keessaa waa gube isa biyya keessaa ka'ee dideetu dhagahame. Isa dhadhubi. So kana hojjechuutu nurra jira. Miidiyaa irratti sensationally yeroodhaan hojjennu isheen torban tokkoon caaltu. Torban lama caaltu hin darbiti kan miidiyaa irraa. Miidiyaan by the way waan miidiyaa irra jiru yoo baay'ate lasting miti yeroo dheeraaf miidiyaa irratti hin turu jechuudha. Miidiyaaf injifannoo arganne inni ishee torban tokko sana yoo faarsine deebinee achuma keessatti mul'anna jechuudha. Miidiyaan awarenessii fida, niwusii dabarsa, beekumsa tokko dabarsa, uummataaf waa tokko hin kennu. Garuu injifannoo hin fidu. Akka qawweetti ilaaluun nurra jiru, akka humna keenya ilaaluun nurra jiru, humna sanadha murteessaa. Argitee priority fi riskiin jira waa lama jira. Yoo priority sanan beektu ta'e riskii keen beektu jechuudha. Yoo riskiin waan sitti dhufuun beektu ta'e kam dura dursuu qabu hin beektu jechuudha. So kanadha dubbiin jiru jechuudha. Dooktar gaaffiidhumaan godhadha see kana erga waa'ee miidiyaa kaasteetii gaa waa tokkotu namatti tola miidiyaa qabnaa amma Oromoon egaa bara dheeraadhaaf
miidiyaalee dhabnee Abashaan miidiyaan qabuun sammuu sabaa doomineet godhee aadaa isaas siyaasa isaas waan qabu hundumaa irratti fe'aa akka ture seenaa keessatti ni beekna. Waggoota muraasa asitti garuu miidiyaa gaggaariin biyya alaa kana keessaas mul'achuu jalqabee namoonni yaada barsiisaa yaada akeekkachiisaa weeraansii waan adda addaa kana kennuun karaa miidiyaa caccalaqqisuu jalqabeera. Haa ta'u malee miidiyaan keenya sadarkaa irra yaadame irra waan ga'e natti hin fakkaatu. Keessumattuu balaa guddaan yeroo ammaa kana keessa jiru keessaa miidiyaa jaarmiyaa yookiin dhaaba siyaasaa tokkotti hidhuudha. Kana wanti badiin ta'aa jiru miidiyaan abaluu kan warra abaluu miidiyaan akkasii immoo kan warra abaluu waan jedhamu sanadha. Haqa miidiyaatti gaafa dhufne fakkeenya biyya keessa jirru kana biyya Ameerikaa kanaa yoo fudhattee ilaalte siyaasa isaanii oduu isaanii dhagaa turreerraa dimokiraatii haa ta'uu wanta kan biraa haa ta'uu qixa waltajjii tokko irratti fidanii falmisiisanii haqa gidduudhaa baasanii yaada keessaa baasanii dantaa paartii sanaarra dantaa uummataa eeganii gaaffii uummata keessaa waltajjiitti fiduudhaanii hamma irratti wal fixanittidha kan inni argisiifame waan nagaadhaan jiraachuu kanatti kan isaan dhufanii ammoo warri wal falman warri yaadaan sammuu wal falaxanii haqa sana baafatan immoo ergasii booda walitti dhufanii nagaadhaan aangoo walitti kennanii kabajaanidha biyya isaanii gaggeeffataa jiru. Kanarraallee waa xinnoo barachuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee qabatamaa miidiyaa keenyaatti gaafa deebitee ilaaltu kun hin argamu. Namooti yeroo adda addaatti deddeebinee arginu namoota fuula tokkooti. Argama yeroo baay'ee miidiyaa akkasii sanaa wajjin abaluutu jira. Miidiyaan maal ta'uu qaba? Akkamittiin yaada Oromoo tamsa'aa jiru kan dhugaadhumatti fidee falmii dhugaadhaan yaadota hawaasa keessatti bifa adda addaatiin mul'ataa jiran kana fidee firoonti fidee fuulleetti fidee ilaa yaa uummata Oromoo kanatu jira. Kana garaa kee keessa jiru laphee keetti qabamee jiru warroota akkasiiti isaan immoo kana qabu humna akkasii qabu inni kaan amma argitee dhaaba 8-9 qabnaar yeroo baay'ee kun gungummii hawaasaati. Dhaaba 8 jaarmiyaa akkasii 9 50 qabaan. 50 qabaanne garuu miidiyaan hunda isaanii qixa afeeree fidee humna isaan qaban kaayyoo isaan qaban aantummaa oromummaatiif isaan qaban keessaa secca'ee hawaasatti argisiisaa jiru. Hammam yoo jette xiqqoo gaaffii keessa waan nama galchuudha gungummii sabaati kun. Kanaaf mee miidiyaan attam ta'uu qaba Dooktar Teessoo? Egaa namoonni baay'een miidiyaan kun walaba ta'uu qabaa kan jedhan jiru. Walabni sun eenyurraa walaba ta'a maalirraa walaba ta'a isa jedhu sana hubachuun nurra jira jechuudha. Tokkoffaa dantaa Oromoo tiksuun tokkummaa Oromoo tiksuun kunuunsuun barbaachisaadha. Yaada wal faallessaa yaada dhaaba tokko arrabsu yaada tokko xiqqeessu ganda tokko xiqqeessu kutaa tokko xiqqeessu isa sanarraa uf dhaabuutu uf quusachuutu irra jira jechuudha. Miidiyaan tokko hawaasa keenya keessatti miidiyaan waan inni dabarsu hundinuu diizaayinii ta'uu qaba. Waan inni diizaayin godhu diina keessatti shororkaa uume biyya keessatti tasgabbii uumuu danda'utu irra ta'uu irra jira jechuudha. Waan unu keessatti ta'e gadi tasgabbeessee ol guddisee egzaajireet godhee kontekstiin ala baasee ol guddisee akka hin taanetti bifan itti kennee mul'isu miidiyaa miti miidiyaa doofaati. Otoo ta'ee dantaa uummataa jabeessee tiksee tokkummaa sana agarsiisuu qaba miidiyaan. Miidiyaan dhaaba kamittuu hirkatee miidiyaa hin ta'u. Miidiyaan yoo dhaaba tokkotti deeggaree dhaaba tokko qofaa deeggaree yoo deema ta'e miidiyaan sunuu miidiyaan ta'u jechuudha. Ani inni ta'uun irra jiru dantaa uummataa public interest isa jedhan sana public interest paartii interest otoo hin ta'in dantaa dhaabbilee warra kaanii otoo hin ta'in dantaa uummataa sana duroo gochuu irra jira jechuudha. Isa dafee diizaayin godhee bal'inaan sararee toora baasee achirra kaa'u irra jira. Isa sanarratti istiik godhee qabachuutu irra jira jechuudha. Achirraa ba'uun irra jiru jechuudha. Ufumaafuu takkaa otoo as harkisu takkaa achi harkisu miidiyaa amma warri garboonfataa maal godhaniiru akka bofa nama mataa qabee ittiin nama idduu akkas godhaniitu nama iddisiisu jechuudha. Nama ciniinsisu jechuudha.
Miidiyaa kana yoo akkas goote akka meeshaatti itti gargaaramtee dhaaba biraa ittiin attaak gochuu dantaa uummata dhaaba tokko yookaan giruupii tokko yookaan tuuta tokko yoo ati ittiin attaak goota ta'e yoo ittiin maqaa balleessita ta'e yoo ittiin waa tokko goota ta'e dantaa Oromoo sana faallaa deemte jechuudha. Dantaa sana otoo hin beekin ufuma diigaa jirta jechuudha. Ufuma lolaa jirta jechuudha otoo hin beekin. Namoota baay'eef kun hin galu deemee booda gaabbanii waan jedhan dhabanii namoonni taa'an jiru jechuudha. Dura darbanii attaakii sana keessa galu isa booddee karaatti keessaa bahan wallaalu jechuudha. Salphaa miti giruupii tokko dhaaba tokko loluu jechuun baay'ee hamaadha. Nama tokko otoo si lole siinsi beekaan na rakkisa nama tokko loluun lafaa kaate. Garuu dhaaba tokko gaafa loltu nama miileena wajjiniin wal lolu. Isa sana nu hubatan. Namni gaafa ani dhaaba sana maaliif lolame jedheen dhaaba sanaaf gaddee miti. Yeroo baay'ee gaafan barreessu dhaaba hin lolinaa gaafan jedhu ani dhaaba sanaaf gaddeetiin miti beekta. Gaafa dhaaba tokko tuqanii dhaabumayyuu dhiise amma tiima kubbaa tokko ati deeggartu tokko tiima kee yoo namni si jalaa tuqe ammam akka inni si aarsu beeku. Tiimni kee tokko mo'ame maalidha kuni maalidha jedhanii sitti dubbatanii hin aarte. Namni dhaaba kanarratti dhiiga investii godheera. Namni abbaan alli maaliin irratti dhumeeru jira. Gaafa dhaaba kana tuqanii namni akka maraatuu isa godhu jira. Lolakka. Lolli suni gaafa ka'u walitti kaana jechuudha. Inni suni gaafa wal lollu qabsoon inni guddaan acha faanuti wal mattafna jechuudha. Yoon ammoo dafnee wal moona sitti fakkaate wal hin moonu. Waggaa hedduu akkasitti waggaa 25-30 caalaa wal lolaa jira. Isa sana ammas isuma sana itti fufta malee maaltu na dhibe maal ta'a jetteedhuma akkasuma achi cal jettee lola sana keessa galuun sirra hin jiru. Miidiyaan illee kana gochuun irra hin jiru. Miidiyaan kana beekuutu irra jiru. Miidiyaan tokko gaafa balbala akkasiif balbala banu ufiif boolla ufiif qote jechuudha. Ufumaa ofirratti lola kaase jechuudha. Ufumaa dantaa Oromoo irratti lola kaase jechuudha. Riiskii hin taane keessa gale jechuudha. Argite priority silaa inni kennee diina irratti hojjechuu qabu. Silaa inni uummata dammaqsuu qabu. Awareness uummataa silaa barsiisuu qabu. Isarraa baheeti waan hin taane keessatti priority kennee waan hin taane keessatti galeera jechuudha. Riiskii hambiraa fudhatee galeera jechuudha. Opportunity costii qaba jechuudha inni achi keessatti jechuudha. Waan isa jalaa hafe waan isa jalaa miliqe baay'eetu jira jechuudha. Isa kana hojjechuu malee hambiraa irratti uf qabeera jechuudha. Inni suni kasaaraadha nama beekuuf. Nama hin beekneef immoo akka bofaatti miidiyaadhaan nama iddoo akka bofaatti qabanii summeessanii summii sanaan warra biraa ittiin loluu akka meeshaatti. Inni suni bu'aa hin qabu. Miidiyaan naachuraalii warra diktaataroota akkasuma ta'a. Inni kaanis akkasuma kufaatii boonnisaa dhumnisaa kufaatii fi kasaaraadha ta'a jechuudha. So miidiyaan Oromoo kamuu haa ta'u warri feesbuukii irra bahanii dubbatan eenyuunan arrabsaa eenyuunan abaaraa jiraa jedhee dura kaawwachuu irra jira jechuudha. Kamtu naa dursa namicha kana arrabsuu moo namicha Oromoo kana arrabsuu moo wayyaanee loluutu isa kamtu yeroo koo irratti gubuun humna koo beekumsa koo isa kam irratti gubuun isa boru heegere gaachana si ta'e si wajjiniin dhaabbatee si wajjiniin loluu danda'u. Yoo baddan wajjiniin baddan yoo kaatan wajjiniin ka'uu dandeessan yoo kuftan kufaatiin keessan tokko ta'e beelli keessaniif dheebuun keessan dhiigni keessan dhangala'e boochi keessaniif gaddi keessan tokko ta'e isa sana wajjiniin wal loluurra diina kee irratti wal lolte yeroo dabarsuutu irra priority qaba. Priority sana baafachuu qaba dhalli Oromoo tokko. Kuni jaalatee miti waan anaaf jedhee otoo hin ta'in ufiif jedhee waan baafatu tokko. Anaan namuu hin danda'u. Wal beekna akkatti warri kun nu beekna akkatti wal madeessi nu beekna eessa akka warri kun nu beekna eessallee akka wal qabnu beekna. So suni umaa unuuf bu'aa nuun qabu. Gaa maalii fi inni jedhu suni bulchiisa yoo ta'e abbaatu bulcha. Paartii yoo ta'e paartiin nama adda addaa jira wal dorgomee Oromoon filatetu filata. Maal irrattidha wal loluun keenya. Dantaa isa kam tiksuu fi priority isa kam baafanneeti isa kamiifidha. Maaluma inni jedhu suni hin beekani jechuudha.
kana hubachuutu irra jira. Dantaa sana dantaa uummataa tiksuun baay'ee barbaachisaadha. Ejjennoo isaaniillee isa sanarra kaawwachuun gaarii natti fakkaata. Egaa Dooktar Gizaachoo teessoo dhugaaf taanaan egaa yeroo kee baay'ee mi'aa itti waa baay'ee dubbistuuf waa baay'ee qorattu irraa fuutee jaalala saba keetiif qabdu irraa kan ka'e dhaloota gorsuudhaaf muuxannoo qabdu yaada bilchina qabiyyeewwan iddoo adda addaa tuttuqan hunda kaastee yaada bal'aan keetiif galata guddaa argadhu. Daawwattoota keenya Dooktar Gizaachoo teessoo wajjin turtii taasifne keessatti guddaa akka gammaddan abdii qabna. Yeroo adda addaatti qophii Dinqa Oromoo keessatti egaa hayyoota isa fakkaatan hayyoota hedduu Oromoon qabdu mata duree adda addaa irratti fudhannee isiniif dhiyaannee yaada gorsaa, yaada jajjabinaa, yaada maladha'ii, yaada Oromoo walitti fiduu danda'uu fi gara bilchinaaf gara beekumsaatti nu geessuu danda'u dabareedhaan qabannee isinii dhiyaanna. Qophii kana duukaa kan ture qopheessuudhaan an Beekan Gulummaarnaati. Keessummaan koo Dooktar Gizaachoo teessooti. Galatoomi isaan jenna. Ogeessi teknikaa keenyaa wajjin. Oromoo!